Harfuunii kabajamtoota daawwattoota keenya jimaata sadaasa 12 sa'aatiin tokko ta'ee jira. TV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa kan guyyaarra marsaa lamaan isin biraan geenyu eegallee jirra. Odeeffannoo kanneenis Heeraan Silashii fi Jamiilaa Jamaal immoo sinitti maaturmaa taasisna. Isinis bakka jirtan maratti nu daawwadhaan waliin turaa jechuudhaan odeeffannoo keenyas ijoo isaanii dursuun eegalla. Koomishiniin Siivil Sarvizii dhaabbilee riiformii tajaajila bulchiinsa mootummaa hojiirra oolchan irratti to'annoo taasisuu akka cimsu gaafatame. Yaa'in ministeerota biyyoota gurmuu IGAD dhimma horsiisa bultootaa fi misooma beeladaa irratti mari'atu adeemsifamaa jira. Dhiqama biyya hambisuun oomishtummaa qonnaan bulaa guddisuuf deeggarsa qorannoo irratti hundaa'e taasisaa jiraachuu Yuunivarsiitiin Jimmaa beeksise. Maddeen alaatiin Giriik tololtoonni dhaabbilee adda addaa walitti babbahan odola ispeesas xuraawaa irraa qulqulleessaa jiru jedhame. Kunneen oduu ijoo keenyaati kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii fi ispoortiis ni qabna. Odeeffannoo biizinasii Harraawwii Taaffasaa ijoowwan isaanii nu biraan ga'uudhaaf asitti argamtee jirti. Akka mooltee hawwimee odeeffannoo biizinasii gara boodaatti bal'ina isaa daawwattoota biraan geessu ijoowwan isaanii itti fufuu dandeessa. Hayyee galatoomaa Heeraanii fi Jamiilaan akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii bifa biyyaatiin qabannee kan guyyaa irraa ijoo isaanii dursee isinitti hima. Barbaajataa 2018 baatiiwwan sadan darbanitti alergii bunaarraa galiin doolaara miliyoona 762 argamuusaa abbaan taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa ibseeraa bal'ina isaa gara boodaatti isinitti himna. Odeeffannoo keenya kan birootiin immoo naannoo Gaambeellaatti baatiiwwan afran darban warqii qulqullaa'ee kiiloogiraama 2700 ol baankii biyyaalessaaf dhiyaachuusaa misoomni qabeenya albuudaa naannichaa ibseeraa kanas bal'ina isaa gara boodaatti isinitti himna. Odeeffannoo keenya kan birootiin immoo bulchiinsa magaalaa Shaggaritti baatiiwwan afran darban carraa hojii lammiilee 80,000 oliif uumamuusaa waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalichaa ibseeraa kanaa fi kan biroo qabannee gara boodaatti walitti deebina. Galatoomii hawwii Tolasaa Bayyanaan immoo gama ispoortiitiin odeeffannoo maaltu jiru daawwattoonni maal eegan? Galatooma ashamaa akka mooltan daawwattoota kabajamoo odeeffannoo ispoortii biyya keessaa qopheessummaa Itoophiyaatiin taphni gulaallii umurii waggaa 17 gadi kan waancaa Afrikaatiif darbuuf taasifamu zooniin seekaafaa jechuudha. Itoophiyaatti taphatamaa kan jiru waggaa ta'u warra marsaa sadaffaatiin qopheessituun taphoota kanneen Itoophiyaa fi Soomaaliyaan goolii 3-3 wal qixaa baaniiti kan jirani. Taphoonni gareewwan kaanis qabxii adda addaa galmeesseeti kan jiru. Akkasumas odeeffannoo biyya alaatiin sababa taphoota intarnaashinaalatiin addaan citee kan ture Pirimeer Liigiin Ingilaand torbee 12ffaan boru kan jalqabamu waggaa ta'u Cheelsiin dirreen alaa Burnley wajjin isaa 9 daqiiqaa 30 kaasee akkasumas immoo Tootanhaamii fi Arsenaal darbii Londaniin morkiin taasisan eegamaadha. Kanaaf kanneen biroo bal'ina isaanii qabanii booda walitti deebina. Hayyee Tolasaa hawwiin galatoomaachaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaa ce'umsaan booda oduu gaggabaabaatiin kan eegallu ta'a turtiin keessan waliin haa ta'u. Nagaa akkami yeroo ishii baay'ee gabaabbattee sa'a tokko ta'uu isaatu nama aarsa malee. Amma ammaatti warra hooggansarra jiran keessa jirtu. Argeetu ormaaf si kennanii. Mana barumsaa kan uummataa akka ijaarsistanii fi maqaa warri koonaa baasee abbaan koonaa baasee irree hin jijjiiranii jechuudha. Ambaasaaddarummaadhaan gara Jibuutii erga deemtanii. Nani weellisarreedha. Gama dippiloomaasiitiin wajjin. Bishaan galaana diimaa. Hoogganaa akkamiiti immoo? Turee booda maal godhe kun harrii kan akkasitti. Kitaaba keessan akka yoomitti eegnure. Karaa qantaaniin kan deeme karaa haqaatiin immoo deemuutu sarara jiraata jechuudha. Yeroo boqonnaa keessanii maal irratti dabarsitu? Egaa iccitiin inni guddaan.
Odeeffannoon bifti biyyaa eegaleetii kan jiru daawwattoota keenya odeeffannoo jalqabaatiin koomishiniin siviil sarviisii dhaabbilee riifoormii tajaajila bulchiinsa mootummaa hojiirra oolchan irratti to'annoo taasisaa akka cimsuu gaafatameeti kan jiru. Koomishiniin siviil sarviisii dhaabbilee riifoormii tajaajila bulchiinsa hojiirra oolchan irrattis to'annoo taasisaa akka cimsuu mana marii bakka bu'oota uummataattis fooyya'insi dandeessisuu hojjetamaa akka jiru himameeti kan jiru. Koreen dhaabbii dhimmoota humna namaa fi bobbii hojii fi teekinooloojii beeksiseeti kan jiru. Koomishinarri siviil sarviisii Dr. Makiraayilee gabaasa koree dhaabbii kanaaf dhiyeessaniin nuusa waggaa keessatti hojiileen tajaajila bulchiinsa mootummaa fooyyessuuf dandeessisan hojjetamuudha kan himan. Imala badhaadhina akka biyyaatti qabame milkeessuuf inisheetivii ministeera muummee Abiyyi Ahmediin kan ta'e hojiin kenna tajaajila iddoo tokkoo si'eessuu hojjetamuunis himamee jira. Ammatti ijaarsi giddugaloota kenna tajaajilaa iddoo tokko 21 kan raawwatame yoo ta'u kanneen keessaa 19 eebbifamanii hojii eegaluun himamee jira. Giddugaloonni kenna tajaajilaa iddoo tokko Jigjigaa fi Gondar yeroo dhiyootti hojii akka eegalan Dr. Makiraayileen himaniiru. Itoophiyaa yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa COP32 akka qopheessitu filatamuun ishii kutannoo biyyattiin hojiirra oolmaa imaammataa fi tarsiimoo jijjiirama qilleensaatiif qabdu qabatamaan kan milkaneessee ta'uu qindeessaan koree teeknikaa sagantaa ashaaraa magariisaa biyyaalessaa Dr. Adafris Warquu himan. Milkaa'inoonni hojii ashaaraa magariisaa biyyattii irratti mul'ates diinagdee magariisaa jijjiirama haala qilleensaa dandamatu ijaaruudhaaf shoora olaanaa gumaachaa jiraachuun himamee jira. Sagantaan ashaaraa magariisaa nageenya sinaakoo eegsisuudhaanis immoo gahee olaanaa taphachaa jiraachuudha kan himame. Itoophiyaan sagantaa ashaaraa magariisaa haga ammaatti biqiltoota biiliyoona 48 ol dhaabuu ishii kan yaadachiisan Dr. Adafris Warquu kanaanis milkaa'ina misooma dinqisiisaa galmeessiteen beekamtii idil addunyaa argachuu ishee eeraniiru. Milkaa'inni kunis biyyattiin yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa keessummeessuuf akka filatamtu qooda isaa gumaacheera jedhaniiru. Yaa'iin kunis hooggantoonni biyyoota addunyaa fi dhaabbilee idil addunyaa garaagaraa mari'achuun murteen kan irratti darbu waan ta'eef muuxannoo walirraa qoodachuuf faayidaa guddaa akka qabu simaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Ogeeyyii miidiyaa jijjiirama qabeenya qilleensaan hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan badhaasuudhaaf qophii xumuruu beeksisee ministeerri dhimma alaa fi IGAD waliin ta'uudhaan badhaasa IGAD miidiyaaf yeroo sadaffaadhaaf Finfinneetti qopheesse irrattis miidiyaaleef ibsa kennee jira. Ibsa kanaanis Itoophiyaatti itti waamamaan IGAD Ababaa'oo Biyyoonee ogeeyyii miidiyaa jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti hojjetaniif beekamtii fi badhaasni qophaa'uu himaniiru. Gosoonni badhaasaa gurguddoo 8 kan akka TV, raadiyoo, footoo gaazexeessuu, dubartii cimtuu fi kanneen biroo of keessaa qabaachuu himaniiru. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa qopheessuuf filatamuu isheef sababa kan ta'e hojii ashaaraa magariisaa misooma koriidaraa fi annisaa magariisaa ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo himaniiru. Badhaasni ogeeyyii miidiyaaf IGAD Finfinneetti qopheesse kun Itoophiyaan hojii Itoophiyaa qaxanicha gama hedduun walitti hidhuu ta'uun himamee jira. Badhaasichi ogeeyyii damichaafis ta'ee maqaa biyyattii roga gaariin ijaaruu keessatti shoora olaanaa akka qabus himame. Guyyaan badhaasichaa sadaasa 20 haga 21 bara 2018 Finfinnee hoteela Skylight'tti kan adeemsifamuu ta'uu fi qaamni kamuu hirmaachuu akka danda'us himameera. Odeeffannoon keenya bifa biyyaatti dhufee jira. Daawwattoota keenya biyyoota miseensa IGAD rakkoolee seektara beelladaa hir'isuun fayyadamummaa hawaasaa horsiisee bulaa dabaluudhaaf walii galee jira. Yaa'iin ministeerota biyyoota gurmuu IGAD
dhimma horsiisa bultootaa fi misooma beeladaa irratti mari'atu taa'amee jira. Yaa'icha irratti biyyoonni miseensa gurmichaa baay'ina qabeenya beeladaa walakkaa biliyoonaa olii akka qaban himame. Akka waliigalaattis kan Itoophiyaa immoo dabalatee qabeenyi beeladaa biyyoota kanneen GDP damee qonnaa dhibbantaa 60 kan uwwisu akka ta'ee fi qabeenya dilbii naannichaa kan caalmaatti misoomsuun fayyadamummaadhaan immoo caalmaadhaaf oolchuun akka barbaachisu himamee jira. Horsiisee bultoonni biyyoota miseensa gurmichaa garri caaluu naannawaa daangaatti waan wal daangessaniif dhibee beelladaa fi rakkoo kontiroobaandii dabalatee rakkinaalee waloo isaan mudatu furuun fayyadamummaa isaanii caalmaatti mirkaneessuun akka barbaachisu yaa'ichaan ibsamee jira. Qulqullina misooma qabeenya beelladaa biyyoota miseensa IGAD dabaluuf muuxannoon imaammataa fi tarkaanfileen Itoophiyaan fudhataa jirtus waltajjicha irratti qoodameera jedhameera. Itoophiyaan dhaabbilee hubannoo namtolchee yookiin artifishaal intelligensii cimsuu tajaajila hawaasaa ammayyeessuu fi misooma itti fufiinsa qabu deeggaruuf itti fayyadamaa jiraachuu argineerraa jedhanii hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa obbo Biniyaam Eeroo. Hojjettoonni EBC Instituutii Artifishaal Intelligensii Itoophiyaas daawwannaa taasisanii jiru. Jilli hooggansaa fi hojjettoota EBC kun teeknooloojiin hubannoo namtolchee Itoophiyaa keessatti haala kamiin ijaaramaa fi hojiirra oolaa akka jiran beekuuf kutaalee hojiin instituutii kanaa daawwataniiru. Daayirektarri olaanaan instituutii Artifishaal Intelligensii Itoophiyaa Warquu Gaachanaa sochii hojii dhaabbatichaa irratti daawwattootaaf ibsaa kennaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan EBC Biniyaam Eeroo Itoophiyaan damee hubannoo namtolcheetiin dandeettii Afrikaa irraa adda duree ishee taasisuu ijaarrachaa jirtis jedhaniiru. Daawwannaa kanaanis biyyattiin hubannoo namtolchee dhaabbilee cimsuu tajaajila uummataa ammayyeessuu fi misooma walirraa hin cinne deeggaruuf itti fayyadamaa akka jirtu hubanneerraa jedhanii hojjettoonni koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa daawwannaa kanarratti hirmaatanis faayidaa hubannoo namtolchee miidiyaaf qabu daawwannaa kanaan hubachuu isaanii himaniiru. Keessumaayyuu dandeettii qabiyyee dabaluu fi si'oomina kutaa oduu fooyyeessuuf akka gargaarus hubanneerraa jedhan. Tattaaffii nageenya daandii mirkaneessuu fi balaa tiraafikaa ittisuuf taasifamu hunduu tumsuu akka qabu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Alamuu Simee himan. Sosochiin damicha irratti hubannoo uumuu irratti xiyyeeffatee naannoo Itoophiyaa gidduu galaa magaalaa Hosaayinaatti jalqabameera. Waltajjii kana irratti ergaa kan dabarsan ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee balaan tiraafikaa biyyattiitti lubbuu namaa fi qabeenya irraa miidhaa geessisaa akka jiru eeraniiru. Balaa tiraafikaa Itoophiyaatti qaqqabu keessaa dhibbantaan 70 rakkoo ga'umsa konkolaachistootaan ta'uu kan eeran ministerichi dhimma kana ittisuuf immoo waloon hojjechuun akka barbaachisuudha kan isaan himanii. Kanaaf immoo nageenya daandii mirkaneessuu fi balaa tiraafikaa ittisuudhaaf taasifamu hunduu tumsuu akka qabus dhaamanii jiru. Dhimma balaa tiraafikaa fi nageenya daandii sirna barnootaa keessatti akka hammatamu taasisuu irraa eegalee hubannoo uumuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus Dr. Alamuun ibsaniiru. Keessumaayyuu hubannoo konkolaachistoota, konkolaattota uummataa fe'anii fi konkolaattota gurguddoo cimsuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee kan itti fufu ta'us ibsaniiru. Hojimaata seera qabeessa ogummaa konkolaachisummaa eeyyama hojiirra oolchuun lubbuu baraaruufis xiyyeeffannaan adda kennamee hojjetamaa jira jedhamee jira. Waltajjii kana irratti hooggansi olaanoo federaalaa fi naannichaa akkasumas hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Hosaanaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu argaman. Bara kana naannoo Amaaraatti hojiin misoomaa fi eegumsa qabeenya uumamaa lafa hektaaraa 400 fi 56 irratti kan raawwatamu ta'uu biiroon qonna naannichaa beeksise. Hojiin misooma sululaa waggaa darbe naannichatti hojjetameen lafa hektaaraa miliyoona 5 fi 500 ol miidhamee ture dandamachiisuun gara sirna koo duraanitti deebisuun danda'ameera jedhameera.
Kanaanis dhiqamuun biyyee hirrachuu, gabbinni biyyee fooyya'uu fi oomishtummaan midhaanii dabaluu akkasumas immoo maddoonni bishaanii goganii turan waan deebi'aniif hojii misooma jallisiitiif haalli mijataan uumamuu eerameera. Daarektarri misoomaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa biiroo qonna naannoo Amaaraa Ismaala Amhirat naannichatti dargaggoonni gurmaa'uun hojii kenniisa horsiisuu misooma nyaataa loonii horsiisaa fi loon gabbisuu irratti bobba'uun galii dabalataa akka argatan taasisuun danda'amu himaniiru. Hojii kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa bara kanaa lafa hektaara 400 fi 56 irratti raawwachuuf karoorfamuu fi kanaafis immoo qophiin barbaachisu taasifamuu himanii jiru. Hojii misooma sululaa muddee tokko bara 2018 eegalamu kanarrattis qonnaan bultoonni miiliyoona 6 ol kan hirmaatan akka ta'e himameera. Qabeenyi uumamaa fi namtolchee godinayyee misoomsuun damee turizimii guddisuuf hojjetamaa akka jiru qajeelchi koominikeeshinii mootummaa godinichaa beeksisee jira. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota 20ffaan naannoo Itoophiyaa giddu galeessaatti kabajamuuf jiru sababeeffachuun ogeeyyiin miidiyaa kutaalee biyyattii adda addaa irraa walitti dhufan iddoowwan hawwata turizimii adda addaa godinayyeemitti argaman daawwataniiru. Iddoowwan hawwata turizimii godinichaa daawwatan keessaa Bataskaana, Aangeerii, Fincaa, Birbirsaa, Gaara Boorii fi isaan biroo ta'uun himamee jira. Godinni iddoowwan hawwata turizimii uumamaa fi namtolchee hedduu akka qabuuf itti gaafatamaan qajeelcha koominikeeshinii mootummaa godinichaa Masfin Moggaa himanii jiru. Iddoowwan hawwata turizimii kunneen beeksifamanii waan jiraniif immoo lakkoofsi daawwattootaa dabalaa akka jirus eeranii jiru. Iddoowwan hawwata turizimii misoomsuun maallaqa hedduu waan gaafatuuf tumsi abbootii qabeenyaa dhuunfaas cimoo akka qabus dhaamameera. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ odeeffannoo bifa biyyaatti kan daawwachaa jirtanii gara odeeffannoo maddeen alaarraa arganneetti dabarra. Pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakroon Afrikaa daawwachaa jiru. Pirezidaantichi daawwannaa isaanii Afrikaa guyyoota 5 Maarish irraa eegalaniiti kan jirani. Daawwannaan Afrikaa Pirezidaantii Imaanu'eel Maakroon kun hariiroo fi michummaa seenaa Firaans biyyoota Afrikaa tokko tokko wajjin qabdu cimsuu fi haaromsuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uudha kan ibsame. Mauritius biyya odola xiqqoo naannawa galaana Indiyaa dinagdeen badhaateedha. Pirezidaantii Imaanu'eel Maakroon daawwannaa isaanii kanaanis immoo waltumsa damee ce'umsa anniisaa nageenya humna galaanaa fi qormaatilee biyyoota ollaa kanneen akka Maadaagaskaaritti mul'atu irratti xiyyeeffachuun ni mari'atus jedhamee jira. Biyyi kanaan dura shonkoraa misoomsuudhaan beekamtuu akkasumas yeroo ammaan kana immoo wiirtuu faayinaansii fi turistii ta'uu isheeti kan himame. Kaampaanonni Firaansii hedduun biyyattii keessatti investii gochuun seenaa baroota dheeraa kan qaban yoo ta'u, daawwannaan pirezidaantii Firaans Imaanu'eel Maakroon kunis walitti dhufeenya gama kanaan jiru sadarkaa olaanaa fi ammayyaatti ceesisuu irratti kan kaayeffate ta'uun ibsameera. Hojiin investimentii kaampaanota Firaansii kunis Firaansii fi Maawurishees walqixa kan fayyadudhas jedhameera. Pirezidaantiin Imaanu'eel Maakroon Maawurisheesitti aansuudhaan gara Gaaboonii fi Angoolaa kan imalan yoo ta'u, sanaan dura garuu immoo Afrikaa kibbaatti goruun yaa'ii biyyoota 20 badhaadhanitti hirmaatus jedhameeti kan eegamu. Daawwannaa Pirezidaantii Imaanu'eel Maakroon fedhii Firaans Afrikaa wajjin hariiroo fi tumsa damee dippiloomaasii fi biizinasiitiin qabduun dhimmoota waloo biroo babal'isuudhaafis qabdu kan argamsiisu akka ta'edha himameera. Giriikitti tololtoonni dhaabbilee adda addaa irraa walitti babba'an odola ispeesis xuraawaa irraa qulqulleessaa jiru jedhame. Lolli qulqullina odola ispeesis guyyoota 2 kan geggeeffamu ta'uudha kan eerame. Lolli kun odolicha qulqulleessuun dabalataa eegumsa naannoo irratti hubannoo hawaasaa cimsuu kan kaayyeffate akka ta'e himameera. Duula odola ispeesis qulqulleessuu kanarratti namoonni ogummaa adda addaa qaban hirmaachuun isaanii himame. Duulli qulqullinaa kun qooda fudhattoonni damee geejjibaa galaana irraa eegumsa qabeenya bishaanii irratti hubannoo gahaa horachuun shoora gama isaanii akka bahataniif kan dandeessisu ta'uunis himameera.
Tarkaanfiin odala qulqulleessuu qaamolee adda addaa hirmaachisee kun daawwattootaafis ergaa fakkeenyummaa qabu kan dabarsuu fi wayitaa daawwannaaf imalanitti qabeenya uumamaaf kunuunsa barbaachisu akka taasisan gochuu keessatti qooda akka qabus caqafameera. Addunyaa irratti daa'imman miliyoona 400 olii hiyyummaa keessa akka jiran dhaabbanni gargaarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Addunyaa irratti daa'imman miliyoona 400 ol ta'an egaa tajaajila bu'uuraa kanneen akka yaala fayyaa fi nyaata dhabuun darara hamaaf saaxilamaa akka jiran dhaabbatichi kan ifoomsee jiru. Deeggarsi dhaabbilee tola ooltota idil addunyaa haala barbaadamuun dhaqqabamaa ta'uu dhabuun waraanni akkasumas dhiibbaan jijjiirama qilleensaa rakkanichaa daran hammeessuudha kan himame. Daa'imman kunneen tajaajila barnootaa, fayyaa, mana jireenyaa, nyaataa fi tajaajila bishaan dhugaatii dhabuun rakkoo hamaa keessummeessaa akka jiran ibsamee jira. Irra caalaan daa'imman kanneenii biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessaa qaban keessa kan jiraatan ta'uunis eerameera. Keessattummoo biyyoota Afrikaa Saharaadhaa gadii fi Eeshiyaa kibbaatti rakkinichi hammaachaa akka jiru himame. Hiyyummaa hamaan kun guddinaa fi fayyaa daa'immanii akkasumas daa'imman irratti miira abdii kutannaa uumaa akka jirudha kan himame. Konvenshinii mirga daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniin biyyoonni addunyaa imaammataa fi tarsiimoo hiyyummaa hir'isuun karoora misoomaa biyyaalessaa isaanii fayyadamummaa fi mirga daa'immanii wal simsiisuun hojiirra akka oolchan agarsiisa. Haa ta'u malee waraanni rakkoo jijjiirama qilleensaa akkasumas deeggarsi dhaabbilee idil addunyaa haala barbaadamuun bakka itti barbaadamu gahuu dhabuun isaa immoo hojiirra oolmaa karoorichaa irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru ta'uunis gabaafamee jira. Daawwattoota keenyaaf kaltii irraa geenye jirra gaa milkaa'inoota argamanidha kan isin biraan geenyu of kaltiin keenya irraa immoo gara yuunivarsiitii Jimmaattidha kan nu qajeelchuu egaa dhiqama biyyee hambisuun oomishtummaa qonnaan bulaa guddisuuf deeggarsa qorannoo irratti hundaa'e taasisaa jiraachuu yuunivarsiitiin Jimmaa beeksiseeti kan jiru. Malli gabbina biyyee dabaluu kun baasii fi yeroos qonnaan bulaa kan qusatu akka ta'e himamee jira. Qonnaan bultoonni deeggarsi kun taasifameef oomishtummaan isaanii dabaluudha kan isaan himan. Habtaamuu ammoo bal'inaa qindeessee jira Jimmarraa hadaawwan. Godina Jimmaatti aanaan deedoo teessumni lafa ishee dhiqama biyyeef saaxilamoodha. Kanarraa kan ka'e qonnaan bultoonni hanga dadhabbii isaanii argachaa hin turre. Rakkoo kana bu'uurarraa furuudhaaf Yuunivarsiitii Jimmaatti kolleejiin qonnaaf wallaansa beellada piroojeektii Nature Based Solution yookiin mala uumamaatiin dhiqama biyyee hambisuu jedhu waggaa 3 bocee hojiitti galeera. Amala fiizikaalaa, keemikaalaa fi baayoloojikaalaa biyyee aanichaa qorachuun daagaa baasuu margaaf biqiltoota dhaabuutiin qorannoo gaggeessaatii jira. Kolleejichatti qorataan qabeenya uumamaa Geetannat Said mala salphaa ta'een gabbina biyyee fooyya'aa jiraachuu dubbatu. Maloota uumamarratti hundaa'an kana hojiirra oolchuu keessatti kan hojjetamaa jiran kan akka daagaa marga dhaabuu fi kan biraa immoo gahuu jedhamee kan naannoo kanatti beekamu qotee bulaan qabatamaan ogummaa isaa kan qabu biqiloota adda addaa filachuudhaan biqiloota gabbina biyyee dabaluu fi dhiqama biyyee hambisuu keessatti gahee olaanaa qaban kan akka waliinsuu, kan akka reejii, yeriyoo kan fakkaatan kana tooraan dhaabanii dalga dhaabanii dhiqama kana ittisuu fi gabbina biyyee dabaluudhaan oomishaaf oomishtummaa kana guddisuu irratti gahee olaanaa qaba jechuudha. Qonnaan bultoonni aanaa deedoo ganda Garimaa Lammeessaa Mustafaa Sheenaasiriif abbaa tamaam abbaa galaan duraan abdii kutannee turre amma deeggarsa nu taasifameen midhaan ijatti namatti tolu ooyiruu irratti argineerra jedhu. Waa'ee dhiqama biyyee irratti daagaa nu hojjetanii biqilaa adda addaa filannoo dhaabanii daagaa sanarraa jechuudha. Haala lafichi nuuf gabbatu. Biqilaa waan akka kan akka somboo kan jedhamu, waliinsuu kan jedhamu, yeriyoo kan jedhamu filannoo dhaabaniiti. Sanarratti immoo xaa'oos immoo nu dhiyeessanii jennaan firii kana haala gaariin argachuu dandeenyeerra. Rakkoon dura ture mirkaaniin dhabamee naannoo laanii tinfaan guddatee lafti keenya tabbataanaan hayiliidhaan madaabaraa ta'ee gaayaa dinnicha kan galchee bowwaa buusu lolaan irraa ittifamuu dadhabanii. Amma immoo eega jarri kun dhufanii isa alanaa kana isa barreen gaddaarraa jiru alanaa eega jarri dhufanii asirratti mirkaanii kana qajeelchanii biqiltuu adda addaa baay'anii timaa jiran amboo isaa baafanne minaan ijji isaa wal caala isa barreen gaddaatiin inni alanaa kun
Qorannoo waggaa jalqabaatiin bu'aa gaariin mul'achuu kolleejichatti qorataan biyyee fi qindeessaan piroojeektichaa Dr. Baayyoo Dumee kaasanii jiran. Pilootii 4 qabna lafuma kanarra tokkoffaan kan daagaa qofa qabu, lammaffaan daagaa fi marga kan walitti qabu, sadaffaan kan marga qofa qabu, arfaffaan immoo biizinasi as usual yookiin akka koontiroolitti kan jennu homaa qotee bulaan kanaan dura akkuma facaasu goonee too ilaalla jechuudha. Ijaan akkuma ilaallutti maasii irratti ilaallu abdii guddaa qaba. Moor immoo gaafa haamnee too bu'aa isaa argine kana jennee sirriitti ragaadha ibsuu hin dandeenye. Yuunivarsiitiin Jimmaa deeggarsa damdaneessa nu taasisaa jira kan jedhan bulchaan aanaa Deedoo Fadluu Zaakir piroojeektiin mala uumamaatiin gabbina biyyee fooyyessuu oomishtummaa aanichaa dabaluu kaasanii jiranii. Jimmaa Yuunivarsiitii wajjiniin bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Keessumaayyuu lafti kun kanaan dura dhiqama biyyeetiin lafa baay'ee dhiqamaa turedha. Hektaara tokkorraas kuntaala 10 caalaa qonnaan bulaan gahaa turre. Garuu wantoota naannoo isaatti argamu daagaa muruudhaan darbee dallaa ga'oo adda addaa ijaaruudhaan dhiqama biyyee hir'isuudhaan hektaara tokkorraa 40 hanga 45 argachuu danda'u qonnaan bulaan. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa Tijjaanii Tamaam qorannichi yeroo xumuramu aanaalee hundatti kan babal'ifamu ta'uu eeran. Hawaasa keessatti jijjiiramni olaanaa yeroo ammaa kana dhufaa jira waan ta'eef kana caalmaatti hawaasni keenyas qabate ogeessi keenya sadarkaadhaan jirus immoo hojii kanarratti sirriitti hirmaatee gabbina biyyee dabaluudhaan oomishtummaa keenya dabalaa deemuun baay'ee murteessaadha. Piroojeektii kana yuunivarsiitonni biyya Ingiliiz 2 maallaqaan tumsaniiru. Yaaturra keenya jirra kabajamtoota daawwattoota keenya yaatuudhaan immoo dhimmoota miidiyaalee hawaasaa irratti xiyyeeffannoo argatan nu biraan ga'uudhaaf namoomsa Admaasuu asitti argameera. Akka mooltee namoomee dhimmoonni miidiyaalee hawaasaa irratti xiyyeeffannoo argatan maal fa'iitti fufuu dandeessa? Galatoomaa akkam jirtu daawwattoonni keenya egaa yaatuun keenya har'a kan biyya keessaas biyya alaas irratti xiyyeeffatte qabdi inni guddaan biyya keenyatti har'a gara ganamaatii kaasee wanti dhaga'amee odeeffannoo baay'ee gaddisiisaa fi rifaasaa ture inni kun bal'inaan haga ammaa qoqqoodamaa jira namoota hedduuttis baay'ee gaaffii ta'eeti kan jiru naannoo giddugaleessa Itoophiyaa jedhamee beekamu keessatti maatiin tokko sababa summaa'uu nyaataatiin maatii tokko keessaa namni 7 dhumee argamu yookaan lubbuun isaanii darbuun odeeffannoo baay'ee gaddisiisaa akka biyyaatti har'a qoqqoodamaa ooledha. Egaa ijoolleen maatii tokkoo bifa kanaan sababa summaa'uu nyaataatiin harca'uun isaanii gaaffii guddaa kaaseeti kan jiru. Poolisiin naannichaas immoo qorannaa addaa taasisaa akka jirudha. Naannoon kun egaa naannoo Guraagee jedhamee beekamu keessatti kan mudatedha. Kunis immoo bakka waamichaa wayiitti akka ta'edha kan dhaga'ame. Harmeen maatii kanaa haga ammaatti lubbuun boqochuun isaanii hin mirkanoofne lubbuun keessa jira garuu haala baay'ee yaaddeessaa keessa akka jiran kan kaafame. Kun egaa keessumattuu iddoodhaa gara iddootti wantoonni akka kanaa baay'ee mudannaa baay'ee xiqqaadha biyya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf summaa'uu nyaataa wajjin wal qabatee dhibeen xixiqqaan haga ammaa darbee nama qabaniin alatti maatii tokko sadarkaa kanaan jumlaadhaan haga fixutti summaa'uu nyaataa mudateen beeku. Kunis egaa qorannaa addaatiin kan beekamu ta'a. Kun egaa nama hundumtuu maatii kanaaf gadda itti dhaga'ame ibsachaati kan oole baay'ee waan gaddisiisaadha. Garuu asumaaniyyuu of eeggannaa haga tokko akka taasisnu kan xiqqooshee yaadanuuf kenna abdii jedhu naannee isiniif dhiyeesse jechuudha. Yaatu keenya gara dhimma lammaffaatti yeroo ceenu dubartiin beekamtuun har'a Miss Yuunivarsiitii injifatte yookaan immoo Miss Addunyaa yookaan immoo bareedduu addunyaa taatee injifatte tokko ajandaa taatee jirti. Egaa dubartiin yookaan shamarreen kuni lammii Meeksikooti. Haa ta'uti amma dura yeroo dorgommichaaf dhuftu daayirektarri waliigalaa dorgommichaa qopheessu kan Taayilaandii jechoota hin taaneen abaaruudhaan wantoota hin taanetti dubbachuudhaan waltajjii irratti utuu tamsaasa kallattiidhaan addunyaan argaa jiru imimmaan buustee rifattee waltajjii kana adda kutteeti kan isheen sokkite. Inni kun sababiin isaa yeroo promooshinii yookaan immoo yeroo dhaadheessa waltajjichaa dursa waraabbii yookaan immoo kan waraabaman sagantaalee duraarratti hin argamin haftee nu tuffatteeti wantoota kana jedhanii wantoota kabaja ishee gadi buusanii kanarratti xiyyeeffachuudhaan baay'ee namoota fuulduratti ishee qaanisee salphiseeti kan ture. Kanaaf wanni kun adda citee jejjeeqamee ture. Daayirektarichi boodarra garuu itti dhaga'ame innis fuulleetti
bahee dhiifama gaafatee ture. Dorgommiin kun gara xumuraatti haguma dhufe isheenis dorgommii isheetti jabaachaa dhufte xumura irratti garuu Miss Universe jedhamtee injifatteeti kan jirtu jechaadha. Egaa wanni kun mudannaan sun abjuu ishee ganamaa hin gufachiisne jechaadha. Addunyaan mudannoo ishee jalqabaa fi amma immoo injifattuu ta'uu ishee Miss Universe yookaan immoo bareedduu addunyaa ta'uu ishee kanaan egaa addatti waan ishee mudannoo duraa wajjin gufachuu dhabuun ishee kuftee hafuu dhabuun ishee fi dhumarratti injifachuun ishee ajandaa guddaa ta'eeti kan jiru keessumattuu shamarraniif fakkeenya guddaa kan ta'udha. Akkasumas immoo mudannaan jalqabaa yookaan immoo miidhamni jalqabaa daayirektaricharraa ishee mudate kun deeggarsa caalu akka isheen argattu taasifeeti jira kan jedhame. Kanaaf egaa wantoota abjannee baane wantoota nan injifadha jennee baane hedduusaa wantoonni nu gufachiisanii fi humnaa ol miira keenya tuqan nu mudachuu ni danda'u. Garuu xumura irratti injifannoo keenyarra duubatti deebi'uu akka hin qabne seenaan shamarree kanaa nu agarsiisa. Sababa isheetiin immoo Meeksikoon biyyi isheellee Miss Universe bakka buutee waan dorgomteedhaaf biyyi ishee jajamaatee kan jiru jechaadha. Kun waan barnoota gaarii irraa argatamuu danda'udha. Addunyaanis seenaa shamarree kana baay'ee qoqqoodatee kan jiru jechaadha. Faatimaa Boosk Fernaandees injifattuu Miss Universe taatee addunyaatti ajandaa taateeti kan isheen jirtu har'a. Yaatuun keenya isaan kanarratti xiyyeeffate. Hayyee namoota admaasuu odeeffannoo kan baay'ee nama barsiisu akkasumas kan nama bashannansiisus waliin dabaluudhaan egaa daawwattoota keenya biraan geesseetta galatoomii ulfaadhu siin jenna. Fayyaa ta'a. Dureewwan qarooma addunyaa keessaa hangafa kan turte Itoophiyaan bara jijjiirama indastiriitii as boodatti haftee jirti. Itoophiyaan guddina addunyaa amma irra jirtu waliin qixa akka deemtuuf kitaabni mootummaa ida'amuu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin barreeffame yaadamoota bu'uuraa 3 kaa'ee jira. Isaanis kalaquu, saffisuu fi utaaluudha. Yaadamoonni bu'uuraa kunneen haala kamiin Itoophiyaa tarkaanfachiisuu danda'u? Kuni ajandaa ETV Afaan Oromoo baatii sadaasatti nu eega. Itoophiyaanonni ijaarsa guddicha haaromsa Itoophiyaa injifannoodhaan xumuran faayidaa biyyaalessaa irratti garaagarummaa tokko malee waloodhaan dhaabbachuurraa barnoota guddaa fudhataniiru. Daandiiwwan fuuldura Itoophiyaa murteessuuf dandeessan irrattis waloodhaan tarkaanfachuuf walii galaniiru. Faayidaaleen Itoophiyaa kunniin maal fa'i? Kun ajandaa oduu keenyaa ji'a sadaasaati. Hojiileen misoomaa hunda hammatoo ta'anii fi haqa qabeessa ta'an hojjetamuun faayidaawwan hawaasa biyyattii mirkaneessuu keessatti gaheen isaanii olaanaadha. Keessaa akka biyya keenyatti waggoota muraasa darban hojiileen hojjetaman faayidaawwan hawaasa gama maraan mirkaneessuu keessatti gaheewwan garaagaraa bahachaati kan isaan jiran. Hojiiwwan kunniin jijjiiramni qabatamaan jireenya lammiilee irratti isaan fidan maalii kan jedhu ilaalla. ETV Afaan Oromootiin dhimmoonni kunniin xiyyeeffannoo ji'a sadaasaa keessa argatanii jiru. Lakkoofsa uummataa hedduu fi lafa bal'aa kan qabdu Itoophiyaan waggoota hedduu darbaniif hulaan galaanaa itti cufamee turtee jirti. Gaaffiin dhalootaa kunis waggoota 30 ce'ee har'a haala isaan maluun ka'aa jira. Hulaan galaanaa Itoophiyaatti cufame akkamiin deebii argata? Kunii fi dhimmoonni kanaan wal qabatan kan biroo xiyyeeffannoo ji'a sadaasaa ETV Afaan Oromooti. Heddumminni mallattoof miidhagina kan ta'e Itoophiyaan garaagarummaa caalaa tokkummaa walqoodiinsa caalaa waluma dagaagsuun tarkaanfachuun qormaata barootaa ta'etti fufeera. Itoophiyaan tokkummaa humna dandeettii akkasumas sabdaneessummaa mallattoo miidhaginaa taasisuun qormaatilee akkamiin ce'uun danda'ama. Xiyyeeffannoo ETV Afaan Oromoo baatii sadaasaati. Nu eega. Daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii fi ispoortii wal duraa duubaan isin biraan geenyana bal'ina isaa qabatanii hawwii taaffasaaf tola isaan ammas asitti argamu waliin daawwannee walitti adeemnu. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaa garaatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees
baankiin Awaash. Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, Manigram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Ispoonsara keenya baankii Awaashin guddaa galateeffannaa irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii bifa biyyaadhaan qabanne kan guyyaa har'aatiin kan si waliin turu an Hawwii Taaffisaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Bara baajataa 2018 baatiiwwan sadan darbanitti alergii bunaarraa galiin doolaara miliyoona 762.75 argamuun isaa ibsame. Ogeessi olaanaan hariiroo uummataa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa Tasfuu Alamaayyoo bara baajatichaa baatiiwwan sadan jalqabaatti bunni tooniin 113,542 gara biyyoota adda addaatti ergameera jedhan. Buna ergameerraas galiin doolaara miliyoona 762.75 argamuun danda'amu ibsuun galiin argame kan bara baajataa darbee yeroo wal fakkaataan wal bira qabamee wayita ilaalamu doolaara miliyoona 243 caalmaa akka qabu ibsameera. Itoophiyaan oomisha bunaa ishee gara Jarman, Saawud Arabiyaa, Beeljeemii fi biyyoota birootti erguun daldala alaa ishee guddisaa jiraachuunis ibsameera. Miindeeffamtoonni karaa teelee birrii yookaan baankii Awaashin miindaa isaanii fudhatan wabii malee liqaa hanga birrii miliyoona tokkootti argachuu akka danda'an ibsame. Baankiin Awaash Itiyoo Teleekoom waliin ta'uun tajaajila faayinaansii dijitaalaa dibaabee jedhu kennuu eegaleera. Dabalata qabna. Itiyoo Teleekoom baankii Awaash waliin ta'uun tajaajila faayinaansii dijitaalaa kennaa jiru caalmaatti qaqqabamaa fi si'ataa taasisuuf tajaajila dibaabee jedhu kennuu eegaluu isaa ibseera. Tajaajilli faayinaansii dijitaalaa Teeleebir akka lakkoofsa Awurooppaa hagayya 2022 irraa eegalee yeroo ammaa namoota miliyoona 57.5f tajaajila kennaa kan jirudha. Maamiltoonni Teeleebir tajaajila kanatti fayyadamuun birrii 5,000 hanga 15,000tti hojjettoonni miindaan isaanii karaa baankii Awaash isaaniif kaffalamu hanga birrii miliyoona tokkootti baatiiwwan 16 keessatti kaffalamuun kan xumuramu fudhachuu akka danda'an ibsameera. Dabalataanis waldaaleen himaataa ammoo birrii 50,000 hanga 150,000tti baatii 6tti kan deebi'u wabii malee liqeeffachuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Hojii raawwachiistuu olaantuun Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruu tajaajilichaan qarshii qusachuu fi maallaqa karaa teelee birraa argachuun kan danda'amu ta'uu fi imala Itoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf hojii eegalame cimsee kan itti fufsiisudha jedhan. በቴሌ ብር አማካኝነት የሚሰጥ አገልግሎት ነው የሚሆነው ማለት ነው። karaa teeleebirrii tajaajila kennamuudha. Liqaa xiqqaa kan jennu tajaajila kanas namoota dhuunfaaf haga guyyaa 15tti birrii 5,000 kafaltii guyyaa 40 haga 12,000tti guyyaa 75 keessatti haga birrii 16,000tti Itiyoo Teleekoomii fi baankii Awaash waliin ta'uun ni liqeessina jechuudha. Baay'ee haala salphaa ta'een maamiltoonni kan fayyadamanidha. Haala fayyadamaa fi kafaltii irratti xiyyeeffachuun ammoo sadarkaa itti aanutti ce'uuf haala tajaajilamaa ilaaluun hojjetamaa kan deemudha. Itiyoo Teleekoom tarsiimoo 2028 tajaajila faayinaansii dijitaalaa bal'inaan dhiyeessuun hanqina dijitaalaa mul'atu hir'isuun ijaarsa dinagdee dijitaalaa biyyaaf shoora olaanaa ba'achuusaa cimsee itti fufas jedhameera. 2018 የሚለው ሪፎርም የጀመርንበት ኢትዮጵያን በዲጂታል እናስታጥቃለን፣ ዲጂታል ኢኮኖሚ እንገነባለን። Riifoormii bara 2028f riifoormii dijitaalaa kan itti eegalle dinagdee dijitaalaa ijaarra. Tajaajila dijitaalaa Itiyoo Teleekoom biyya keenya hundatti babal'isna jennee kan itti eegalledha. Kanaanis teeknooloojii hedduu hojiirra oolchaa jirra. Ofiisaa teeknooloojiin ga'umsaa deemuun dhaabbilee biizinasii fi dhaabbilee mootummaa dabalatee teeknooloojiin akka deeggaramuuf hojjetamaa jira. Pirezidaantiin Baankii Awaash Obbo Tsahaay Shifarraa baankichi tajaajila Itiyoo Teleekoom waliin ta'uun tajaajila faayinaansii dijitaalaa liqaa fi qusannaa dibaabee jedhamu kennuu jalqabuu fi baankichi tajaajila kanaaf kan oolu birrii biliyoona 2 qopheessuu isaa ibsaniiru. Kutaaleen hawaasaa tajaajilicha argachuu hin dandeenye bilbila ammayyaawaa liqaan karaa dibaabee bitachuun tajaajilicharraa fayyadamoo ta'uu akka danda'an pirezidaantiin baankichaa ibsaniiru. ደንበኞቻችን በዲቫይስ ፋይናንስ አገልግሎት የሚፈልጉትን ስማርት ዲቫይሶችን በረጅም ጊዜ ብድር መግዛት tajaajilli dibaabee kun maamiltoonni keenya tajaajila faayinaansiin wanta barbaadan meeshaalee smaart ta'an liqaa yeroo dheeraan bitachuuf kan isaan dandeessudha. Waliigalteen amma taasifnes tajaajila liqii dijitaalaan dabalata kafaltii mana barnootaa e-school karaa baankii Awaash kafalamaa ture maatiin barattoota karaa teelee birrii kafaluu akka danda'an kan isaan taasisudha. Liqaa tajaajila
faayinaansii dijitaalaa dibaabee adda kan taasisu baadiyyaa fi magaalaatti maamiltoota fayyadamoo kan taasisu ta'uu isaati. Hanga ammaatti karaa teeleebir qarshiin tiriliyoona 6 kan daddabarfame ta'uu fi guyyaatti qarshiin biiliyoona 11.2 karaa teeleebir daddarbaa jiraachuu adde Fireewoot Taammiruu eeraniiru. Naannoo Gaambeellaatti baatiiwwan 4 darban warqii qulqullaa'ee kiiloogiraamaa 2,798 baankii biyyaalessaaf dhiyeessuu misoomni qabeenya albuudaa naannichaa beeksise. Naannichatti baatiiwwan 4 darban warqii baankii biyyaalessaaf dhiyaate kan karoorfamerraa caalmaa kiiloogiraama 673 kan qabu ta'uun ibsameera. Daayirektarri olaanaan waajjira misooma qabeenya albuudaa naannichaa obbo Ujuluu Giiloo akka biyyaatti diinagdee hunda galeessaa jedhamee adda ba'uun xiyyeeffannoo addaan damee irratti hojjetamaa jiran keessaa tokko ta'uusaa himaniiru. Kanas xiyyeeffannoo keessa galchuun naannichatti misooma albuudaa warqii xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamaa jiraachuun damichaan bu'aan galmaa jiraachuus ibsaniiru. Hangi warqii baatiiwwan 4 darbanii baankii biyyaalessaa fi galii ta'ee hanga karoora irraa kiiloogiraama 673 caalmaa kan qabu ta'uu fi yeroo wal fakkaataa kan bara darbeen wal bira qabamee wayita ilaalamu kiiloogiraama 1420 ol caalmaa qabaachuun himameera. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti baatiiwwan 4 darban carraan hojii lammiilee 80,000 oliif uumamuusaa waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalichaa beeksiseera. Dandeettii magaalichi qabu qorannoon adda baasuun hojii dhabdummaa fi hiyyummaa hir'isuu fi hojiin itti fufiinsa qabu hojjetamaa jiraachuus eeraniiru. Bara baajatichaatti fedhii fi dandeettii namoota hojii barbaadanii adda baasuun waldaan gurmaa'uun carraan hojiin fayyadamoo akka ta'anii fi hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Kanaanis dargaggoonni magaalichaa dubartoonni fi qonnaan bultoonni ga'oomuun dorgomoo akka ta'aniif qooda fudhattootaa waliin leenjiin ogummaa kennamaa turuus eerameera. Bara baajataa 2018tti namoota 310,000 carraa hojii fayyadamoo taasisuuf karoorfame gara hojiitti seename yoo ta'u hanga ammaatti sosochii taasifameen baatiiwwan 4 darban enterpiraayizota gurmeessuu fi miindeessuudhaan lammiilee 80,195 carraan hojii uumamuufiin himameera. Dabalataanis lafa oomishaa heektaaraa 58 dhiyeessuun liqaa birrii biiliyoona 1.7 akka argataniif baankilee fi dhaabbilee faayinaansii biroo waliin ta'uun hariiroo uumameen hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon biizinasii bifa biyyaarraa kan guyyaarraa qabannee dhufne kan hangammaatti daawwattan ture waan nu daawwattaniif galatooma. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaa garaatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. daawwattoota kabajamoo amma immoo oduu ispoortiitu bal'inaan dhiyaata. Ani Tolasaa Bayyanaati. Fiigicha guddicha Itoophiyaaf atileetiksii addunyaan beekamtiin hambaa kennameef. Fiigichi guddichi Itoophiyaa waggaa 25ffaarra ga'e iftaan gaafa dilbataa kan dorgomamu waggaa ta'u hundeessaa Shaalaqaa Hayilee Gabrasillaaseefis beekamtiin kennameera. Nuuroo Amaanoo dabalata qopheesseera.
Waggoota 25 dura bara 1994tti gooticha fiigicha dheeraa atileet Hayilee Gabrasillaaseedhaan kan hundaa'e fiigichi guddichi Itoophiyaa bara darbe atileetiksii addunyaatiin sadarkaa rood leebil reesii argachuunsaa kan yaadatamudha. Dorgommichi bara kana immoo atileetiksii addunyaa irraa hambaan kennameefiira. Kabajaan atileetiksii addunyaatiin dorgommiilee daandii irraa fi istaadiyeemii keessaaf kennamu kun guyyaa kaleessaati. Atileetiksii addunyaatiin bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi ministeerri turizimii Salaamaawit Kaasaa fi keessummoonni kanneen biroo argamanitti godambaa biyyaalessaatti kan kenname. Beekamtii wal fakkaatan qaamolee guddina atileetiksii addunyaa keessatti gahee olaanaa baatan 100 oliif kennamuu kan himan bakka bu'aan pirezidaantii atileetiksii addunyaa Sebaastiyaan Koo fiigichi guddichi Itoophiyaa hojiilee waggoottan hedduuf hojjeteen kennaan kun ni malaaf jedhaniiru. After returning from his second Olympic 10,000 meters title. Fiigichi guddichi Itoophiyaa Hayilee Gabrasillaasee eega Olompikii fiigicha meetira 10,000 warqii lammaffaa injifatee booda hundeesse. Milkaa'insa ispoortii Afrikaa keessaa isa tokko. Dorgommiin kiiloomeetira 10 dilbata dhufutti waggaa 25ffaa isaa kabajatu kun atileetota ciccimoo horatuu keessatti gahee baatee fi jijjiirama hawaasummaa fiduu keessatti shoora taphateen badhaasni hambaa atileetiksii addunyaa kun ni malaafi. Magaalaan Finfinnee giddugala atileetota akka taate kan himan kantiibaan magaalattii Adaanech Abeebee hambaa atileetiksii addunyaa simachuu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhagahame jedhaniiru. Fiigicha guddicha Itoophiyaa Finfinnee addunyaatti beeksisaa jiru gama hundaanuu ni deeggarras jedhani. ታላላቅ አትሌቶች ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚፈልቁ ቢሆንም አብዛኛውን ሩጫቸውን ልምምድ የሚያደርጉት በመዲናችን አዲስ አበባ ነው። Maddi atileetota gurguddoo kutaalee biyya keenyaa garaagaraa ta'us atileetonni kunneen shaakallii isaanii harka guddaa Finfinneetti taasisu. Kanumarraa ka'uunis Finfinneen magaalaa atileetotaa jedhamti. Hamba kanas atileetiksii addunyaarraa akka magaalaaf akka biyya keenyaatti yoo simannu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Carraa kanaan fiigichi guddichi Itoophiyaa waggaa 25 darbaniif osoo addaan hin citin akka gaggeeffamu kan taasisan qopheessitoota dorgommichaa galateeffachuun barbaada. Waltajjiin kun sadarkaa amma irra jirurraa caalaa guddatee kan lammiileen biyya alaa hedduun irratti hirmaatan akka ta'uuf deeggarsa barbaachisaa hundaa ni taasisna. Ministeerri turizimii Salaamaawit Kaasaa fiigichi guddichi Itoophiyaa hiikaa dorgommii irra darbee akka qabu himaniiru. Dorgommichi mallattoo ittiin booninsa biyyaalessaa fi agarsiiftuu injifannoo waa hundaa wanta ta'eef beekamtiin akka addunyaatti kennameef kun godambaa biyyaalessaa keessa akka taa'u murtaa'e jedhaniiru. ከአንድ ሩጫ እና ከአንድ እውነት ባሻገር መታየት ያለበት እውነት ነው። Fiigichi guddichi Itoophiyaa taatee fiigicharra darbee ilaalamuu qabudha. Dorgommichi waltajjii namoonni kumaatamaan lakkaawaman eenyummaaf aadaa isaanii itti wal barsiisan walitti hidhamiinsa hawaasummaa isaaniis kan itti cimsatanidha. Kan atileetota haarawaa hedduu itti horanneedhas. Dorgommichi mallattoo boonsaa biyyoolessaa fi agarsiiftuu injifannoo waan ta'eef beekamtiin sadarkaa addunyaatti kennamee fi goda hambaa biyyoolessaa keessa akka taa'u kan murteessine. Hundeessaan fiigicha guddicha Itoophiyaa atileet Hayilee Gabrasillaasee badhaasni kun atileetiksii fi Itoophiyaadhaaf kabajaa guddaadha jedheera. Sagantaa kana irratti hambaan wal fakkaatan kanaan dura atileetiksii addunyaatiin gooticha maaraatoonii Abbabaa Biqilaaf hojjetame Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa filatameera. Gareen dhiirotaa Itoophiyaa umurii waggaa 17 gadi gitasaa Soomaaliyaa wajjin goolii 3-3 walqixa ba'e. Taphni gulaallii waancaa Afrikaa umurii waggaa 17 gadi zoonii Seekaafaa qopheessummaa Itoophiyaan taphatamaa jiru har'a marsaa sadaffaarra keessummeesseera. Tapha marsaa sadaffaan gitasaa Soomaaliyaa wajjin kan taphate gareen Itoophiyaa gara dhumaa 3-2 dursaa turus walqixa ba'eera. Morkii sa'aatii 10 kaasee Finfinnee istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti taasifame kanaan goolii daqiiqaa 36tti galfateen gareen Soomaaliyaa dursaa ture. Daawit Kaasaa daqiiqaa 40ffaa fi 52ffaatti Itoophiyaaf galchuun dursuu jalqaban. Daawit taphoota sadan irratti goolii 6 galchuu isaati. Abenezer Alamaayyoo daqiiqaa 85ffaatti garaagarummicha gara 3-1tti bal'isee ture. Ta'us gareen Soomaaliyaa daqiiqaa 87ffaa fi 92ffaatti goolii wal qixxeessituu galfateera. Har'uma sa'aatii 7 kaasee ramadduma kana jalaa Keeniyaa fi Ruwaandaan wajjin taphatanii Keeniyaan 2-1 mooteerti. Staadiyeemii intarnaashinaala Dirree Dhawaattis gareewwan ramaddii ba'aa jalatti argaman Jibuutii fi Burundiin sa'aatii 10 kaasee wajjin taphachuun Burundiin 1-0 mooteerti. Galgaluma kana sa'aatii 1 kaasee
Ramadduma kana jala morkiin Taanzaaniyaa fi Yuugaandaa eegamaadha. Gareen Nageellee Arsii Adaamaa mo'achuun injifannoo jalqabaa baranaa galmeeffate. Tapha Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee jaffaa kaleessaa istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti taphataniin gareen Nageellee Arsii duubaa ka'ee goolii 2-1 garee Adaamaa mo'ate. Taphoota shanan jalqabaan gooliin tokkollee kan ittiin galin Adaamaan goolii daqiiqaa 83ffaatti Ahmad Hussein galcheen dursaa ture. Ta'us yeroon idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa 92ffaarratti Rooboot Salamoon goolii walqixxeessituu Nageellee Arsiif galche. Daqiiqaa 96ffaatti gooliin injifannoo Gabra Mikaa'el Dubbaaleen galche. Deeggartoota garichaa isteediyeemicha keessa turan gammachuun burraaqsiteerti. Taphoonni liigichaa har'as itti fufaniiru. Guyyaa sa'aatii 7 kaasee istaadiyeemii Finfinneetti kan wajjin morkatan gareen Yuunivarsiitii Walwaloo Addigiraat 1-0 Hawaasaan mo'ameera. Istaadiyeemuma Finfinneetti sa'aatii 10 kaasee kan wajjin taphatan gareen Baankii Daldalaa fi Walaayittaa Diichaa 1-1 walqixa ba'aniiru. Istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti sa'aatii 9 kaasee shaampiyoonaan bara dabree Itiyoo Madinii fi Bunni Itoophiyaa morkii taasisaniin Itiyoo Madin 3-2 mo'e. Qiddus Goorgisii fi Haadiyaa Hosaanaanis achuma Hawaasaatti sa'aatii 12 kaasee wajjin taphachaa jiru. Pirimeer Liigii dubartootaan Hawaasaan kutaa magaalaa Lidataa mo'ate. Pirimeer Liigiin dubartoota Itoophiyaa torbee torbaffaan itti fufuun har'a guyyaa sadaffaarra ga'eera. Har'uma sa'aatii 5tti morkii taasifameen Hawaasaan 3-1 kutaa magaalaa Lidataa mo'ateera. Har'uma sa'aatii 7 kaasee tapha taphatameen Arbaa Miincis garee magaalaa Finfinnee goolii 2-1 irraa aaneera. Amma immoo gara odeeffannoowwan ispoortii alaattaan darba. Pirimeer Liigiin Ingilaandii torbee 12ffaan boru jalqabama. Sababa taphoota intarnaashinalaan adda citee kan ture Pirimeer Liigichi boru gara morkiitti kan deebi'u yommuu ta'u sa'aatii 9 fi daqiiqaa 30tti Cheelsiin dirreen ala Barnlee wajjin taphata. Boruma sa'aatii 12 kaasee taphoonni 5 ni taphatamu. Barnimaz West Ham United simata. Brighton Brentford yoo simatu Fulham Sunderland simachuun taphatu. Torbee 11ffaan 3-0 Manchester Cityin kan mo'ame Liverpoolis gara injifannootti deebi'uuf Anfielditti Nottingham Forest simata. Conor Bradley fi Florian Wirtz sababa miidhamaan tapha kanaan ala ta'uu leenjisaa Arne Slot har'a himeera. Boruma sa'aatii 12tti Wolves Crystal Palace simata. Boruma galgala sa'aatii 2:30tti Newcastle United Manchester City simachuun morkiin taasifamus tapha eegamaadha. Darbii London kaabaatiin dursaan liigichaa Arsenaal dirreen ala Tottenham wajjin morkiin gaafa dilbataa taasisan immoo tapha cimaa torbee 12ffaati. Oduu ispoortii xumuraatiin taphataan duraanii Manchester City Fernandinhoon tapha kubbaa miilaa dhaabuusaa beeksise. Taphataan karaa ittisaa Fernandinhoon Pirimeer Liigii 6 dabalatee waancawwan adda addaa milkeeffateera. Mustafaa Nurallaa waa'ee isaa dabalata qopheesseera. Taphataan sarreetti isa gidduu duraanii Manchester City fi garee biyyaalessa Biraazil Fernandinhoon kubbaa miilaa taphachuu irraa sooroma bahu beeksise. Akka kilaba Yuukireen Shaakatar Donetskoliitiin bara 2005 hanga bara 2013 yeroo milkaa'inaan guutamee dabarseen booda bara 2013 Manchester City kan makame Fernando Luis Rozaan turmaata waggaa 9 lammiilee oliitiin dabarseenis taphoota Pirimeer Liigii 264 taphataa taphateedha. Magaalaa guddichi biyya Ameerikaa kibbaarraa gara kibbaatti argamu. Loondiniinaatti kan dhalate Fernando Luis Roza faana milkii guddaa ta'uun kan reegaa cimaa Manchester City duraanii Ederson dabalatee taphattoota garaagaraa gara isaatti fideera. Bara 2022 erga inni Manchester City galakkisees taphattoonni Biraazil kanneen akka Vitor Rees dabalatee Gabriel Jesus fi Savinoon taphattoota Manchester City makamanidha. Kubbaa miilaa tokko jedhee kilaba xumura jireenya kubbaa miilaa isaatiin goolabe Atletico Paranaense keessatti kan jalqabe Fernandinhoon bara
2005 paawundii miliyoona 7 gara Awurooppaa imaluun kilaba Yuukireen Shaakataar Doneeksiitiif mallatteesse. Turmaata hoggootaaf bara 2005 hanga bara 2013 kilabichooliitiin dabarseenis taphoota 184 taphateen waancaa Pirimeer Liigii Yuukireen jaa dabalatiin waancaa Liigii Awurooppaa tokko kilabichooliitiin fudhateera. Shaakataar booda kilaba seenaa guddaa kubbaa miilaa isaatiin barreeffate Maanchister Siitiitti paawundii miliyoona 34tiin kan makame Fernando Luis Rozam waggaa 8tiif walitti aansee taphoota Pirimeer Liigii 264 Maanchister Siitiif taphateera. Waancaan Pirimeer Liigii 5 Maanchister Siiti waliin fudhateera. Jireenya mala kubbaa miilaa waggaa 23tiif ture ganna 40tiin xumuruu kan beekse Fernando Luis Rozam kilaboota kubbaa miilaan alatti garee biyyaalessa Biraaziiliif bara 2011 hanga bara 2019tti taphoota 53tiin taphateera. Waancaa Kooppaa Ameerikaa tokkos bara 2019 argateera. Tapha riitiitiin booda turtii miidiyaa biyyattii oliitiin taasiseetiin daqiiqaa 30 fiigee taphachuuf natti ulfaatee ture kan jedhe Fernandinhoon kana booda kubbaa miilaan wanti kaka'umsanaaf ta'uun jiru wanta hunda dhandhamee dabarseera. Amma yeroon kan maatii oliitiin yeroo gaariitti dabarsuudha jechuutiin dubbateera. Daawwattoota kabajamoo odeeffannoowwan ispoortii galgala kanaaf walitti qindeeffannee xumurreerraa waan hordoftaniif galatooma. Odeeffannoo bifa biyyaa ispoortii fi biizinasii daawwannee deebinee jirra. Ammoo dabareen kan raaga haala qilleensaa tibbana guyyoota lamaan magaalota biyyattii keessatti maal fakkaatu kan jedhu daawwannee deebina. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaa kan marsaa jalqabaa sa'aatii 12 kaasee hanga yonaatti odeeffannoowwan biyya keessaa biyya alaa akkasumas immoo odeeffannoo biizinasii fi ispoortii qindeeffannee isin biraan ga'aa turre gara xumuraatti finnee jirra. Marsaa lammaffaatiin yeroo walitti deebinu immoo dhuka oduudhaan ajandaa godhannee dhimminuun ilaallu dhimma ulaa galaanaati. Ulaa galaanaatti wal qabatee gaa dogoggora seenaatiin biyyi keenya dhabdee yeroo ammaan kana immoo seeraanis ta'ee akkasumas immoo karaa nagaatiin deebisuudhaaf dhaloonni ammaa irratti hojjechuu eegaleeti kan jiru. Kana irratti xiyyeeffachuudhaan dhuka oduu marsaa boqonnaa lamaffaa keessatti qabannee dhiyaanna. Odeeffannoo kanaaf kanneen biroo kan qabannu ta'a. Kan jalqabaa xumurree jirra. Boqonnaa lamaffaa sa'aatii tokko irratti wal agarra yeroo gaarii. Ni jarana badu ise kausa anu makine yada takiti to kan dur dabarsine udo kenya yada detane gadda esa sinigaw atmal ma media baqatta ana baqatu isatti na argite marga show duba kenyaan ifa jira
margaa shoo qofa otoo hin ta'in margaa ta'ee mul'ata. Oromoodhaa, barsiisaadhaa, abbaa ijoollee sadii fi abbaa manaa tokko. Lamaan danda'amaadha mana. Kan akka Oprah Winfrey, World Now taatee ishiin kan ishii hidhe kuttee baate hawaasa gurraacha dubartoota gurraacha bira darbee dubartoota addunyaatiif fakkeenya kan taate fakkeenyaaf shoowurraa kaateeti. Galanaan nama meeqa? Ani tokkichumaan beeka. Weellisaa ta'uu koo nan beeku. Michuusaa ta'e. Goota jechuun anaaf nama maaliif akka dhalate beekee sababa dhalatee sanaaf immoo jiraatee dhalootaaf waan tokko lafa kaa'ee darbe. Eenyuyyuu haa ta'u. Eenyuyyuu haa ta'u. Korniyaa Addanfoo. Amantiin ilaala. Turtii qophii margaa shoo kana keessatti egaa kan filli keessa jiru malee hin taane. Maal duubees irra jira moo maalaatu yoo ati kan koo dubbattanis kan keenan dubbadha. Simbirroota wajjin oolmaan isaa simbirroota wajjin ta'e qophaa isaa mana keessatti du'e. Erga sirbichi idiitii ta'ee booda ani tikaa jedhee natti hime. Waa'ee muuziqaa naasa'uu, waa'ee dhimma qabsoo, waa'ee Oromoo kana gubachuu ciinca'uu malee fakkaan isuman egaa gaaf kaanii naa gamnaan hiriyaa kootu itti hime. Mataa koo namoota milkaan keessa akka isa tokkotti ramada. Kufuuf kan guyyaa faana ol qabata. Addunyaa lama qabnaami. Yaantala sanyii shira mormee citu mormaa. Kottu takkitti xiyyoona korte dhiirummaa nan qaba jechuun kan akka keedha sirba sirbiinee komkommeedha. Osoo farsoo namaa irtuu ati albeenii hojjechuu dadhabde moo akkam? Manneen amantaa gaafa gaa'ela raawwatan odeeffannoon bifa biyyaa marsaa lammaffaa eegalee jira daawwattoota keenyaa turmaata keenyaanis odeeffannoo garaagaraa simbiraan kan geenyu ta'a odeeffannoo kanneenis immoo ijoo isaan dursuun eegalla. koomishiniin siivil sarvizii dhaabbilee riifoormii tajaajila bulchiinsa mootummaa hojiirra oolchan irratti to'annoo taasisuu akka cimsu gaafatame. Itoophiyaan riifoormii damee qonnaan taasisteen jijjiiramni damichaa irratti mul'atu abdachiisaa ta'uun himame. ulaa galaanaa ilaalchisuun dogoggorri seenaa keessatti seerri akka cabu taasifamee biyya gatii guddaa kaffalchiiseera. addunyaa irratti daa'imman miiliyoona 400 ol hiyyummaa keessa akka jiran dhaabbanni gargaarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii beeksise. odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaa ijoowwan isaaniitti kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaa kanaan egaa dhimminuun dhuka oduu keenyaan ajandaa godhannee taasifannoo dhimma ulaa galaanaati Itoophiyaan akkamiin dhabde maal immoo miidhamtee dhaloota ammaarraa maaltu eegama kan jedhu bal'inaan kan ilaallu ta'a odeeffannoo keenya garuu oduu gaggabaaboo dursuudhaan kan eegallu ta'a. koomishiniin siivil sarviisii dhaabbilee riifoormii tajaajila bulchiinsa mootummaa hojiirra oolchuu irratti to'annoo taasisaa akka cimsu gaafatame. koomishiniin siivil sarviisii dhaabbilee riifoormii tajaajila bulchiinsa hojiirra oolchuu irratti to'annoo taasisuu akka cimsu mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota humna namaa bobbii hojii fi teeknooloojii beeksiseera. Koomishinar siivil sarviisii Dr. Makuraa Hayilee gabaasa koree dhaabbii kanaaf dhiyeessaniin nuusaa waggaa keessatti hojiileen tajaajila bulchiinsa mootummaa fooyyessuuf dandeessisan hojjetamuudha kan himan. Imala badhaadhinaa akka biyyaatti qabame milkeessuuf inisheetivii ministeera muummee Abiy Ahimad kan ta'e hojiin kenna tajaajila iddoo tokko si'eessuu hojjetamuunis himameera. ammatti ijaarsi giddugaloota kenna tajaajila iddoo tokko 21 kan raawwatame yoo ta'u kanneen keessaa 19 eebbifamanii hojii eegaluunis himamee jira. Giddugaloonni kenna tajaajila iddoo tokko Jigjigaa fi Gondar yeroo dhihoo keessattis akka hojii eegalanii Dr. Makuraan himaniiru.
Itoophiyaan dhaabbilee hubannoo nam-tolchee artifishaal intellijensi cimsuu tajaajila hawaasaa ammayyeessuu fi misooma itti fufiinsa qabuu deeggaruuf itti fayyadamaa jiraachuu argineerraa jedhan hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa Biniyaam Eeroo hojjettoonni koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa Inistituutii artifishaal intellijensi Itoophiyaa daawwatan. Jilli hooggansaa fi hojjettoota ABC kun teeknooloojiin hubannoo namtolchee Itoophiyaa keessatti haala kamiin ijaaramaa fi hojiirra oolaa akka jiru beekuuf kutaalee hojii instituutii kanaa daawwataniiru. Daayirektarri olaanaan instituutii artifishaal intelligensii Itoophiyaa Warquu Gaachanaa sochii hojii dhaabbatichaa irratti daawwattootaaf ibsa kennaniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan ABC Biniyaam Eeroo Itoophiyaan damee hubannoo namtolcheetiin dandeettii Afrikaa irraa adda duree ishee taasisuu ijaarrachaa jirti jedhaniiru. Daawwannaa kanaanis biyyattiin hubannoo nam-tolchee dhaabbilee cimsuu tajaajila uummataa ammayyeessuu fi misooma walirraa hin cinnee deeggaruuf itti fayyadamaa akka jirtu hubanneerraa jedhanii hojjettoonni koorporeeshinii biroodkaastingii Itoophiyaa daawwannaa kana irratti hirmaatanis faayidaa hubannoo nam-tolchee miidiyaaf qabu daawwannaa kanaan hubachuu isaanii himanii keessumayyuu immoo dandeettii qabiyyee dabaluu fi si'oomina kutaa oduu fooyyeessuuf akka gargaarus hubanneerraa jedhan. Tattaaffii nageenya daandii mirkaneessuu fi balaa tiraafikaa ittisuuf taasifamu hunduu tumsuu akka qabu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Alamuu Simee himan. Itoophiyaan giddugala magaalaa Hosaan sosochii damicha irratti hubannoo uumuu irratti xiyyeeffatee naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa magaalaa Hosaanaatti jalqabameera. Waltajjii kana irratti ergaa kan dabarsan ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee balaan tiraafikaa biyyattiitti lubbuu namaa fi qabeenyaa irraa miidhaa geessisaa akka jiru eeraniiru. Balaa tiraafikaa Itoophiyaatti qaqqabu keessaa dhibbantaan 70 rakkoo ga'umsa konkolaachistootaan ta'uu kan eeran ministirichi dhimma kana ittisuuf immoo waloon hojjechuun akka barbaachisu kan hubachiisanii kanaafuu nageenya daandii mirkaneessuu fi balaa tiraafikaa ittisuuf taasifamu hunduu tumsuu akka qabus dhaaman. Dhimma balaa tiraafikaa fi nageenya daandii sirna barnootaa keessatti akka hammatamu taasisuu irraa eegalee hubannoo uumuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus Dr. Alamuun ibsaniiru. Keessumaayyuu hubannoo konkolaachistoota, konkolaattota uummataa fe'anii fi konkolaattota gurguddoo cimsuuf hojiin hojjetamaa jiru cimee akka itti fufuus dhaamaniiru. Hojimaata seera qabeessa ogummaan konkolaachisummaa eeyyamuu hojiirra oolchuu lubbuu baraaruufis xiyyeeffannaan addaa kennamee hojjetamaa jiraachuu himanii waltajjii kanarratti hooggansi olaanoo federaalaa fi naannichaa akkasumas hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Hosaanaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu argamaniiru. Bara kana naannoo Amaaraatti hojii misoomaa fi eegumsa qabeenya uumamaa lafa hektaara 400 fi 56 irratti kan raawwatamu ta'uu biiroon qonna naannichaa beeksise. Hojiin misooma sulula waggaa darbee naannichatti hojjetame lafa hektaara miliyoona 5 fi 500 ol miidhamee ture dandamachiisuun gara sirna kuduraanitti deebisuun danda'ameera jedhameera. Kanaanis dhiqamuun biyyee hirrachuu, gabbinni biyyee fooyya'uu fi oomishtummaa midhaanii dabaluu akkasumas maddoonni bishaanii goganii turan waan deebi'aniif hojii misooma jallisii fi haalli mijataan uumamaa jiraachuudha kan himame. Daayirektarri misoomaa fi itti fayyadama qabeenya uumamaa biiroo qonnaa naannoo Amaaraa Ismaa'eel ምህረት naannichatti dargaggoonni gurmaa'uun hojii kanniisa horsiisuu misooma nyaata loonii horsiisaa fi loon gabbisuu irratti bobba'uun galii dabalataa akka argatan taasisuun danda'amu himaniiru. Hojii kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa bara kanaa lafa hektaara 456 irratti raawwachuudhaaf karoorfamuu fi kanaanis qophiin barbaachisu taasifamuun himame. Hojii misooma sululaa muddee tokko bara 2018 eegalamuu kanarrattis qonnaan bultoonni miliyoona 6 ol kan hirmaatan ta'uun himameera.
Qabeenyi uumamaa fi namtolchee godina misoomsuun damee turizimii guddisuuf hojjetamaa akka jiru qajeelchi kominikeeshinii mootummaa godinichaa beeksisee jira. Guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota 20ffaa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaatti kabajamuuf jiru sababeeffachuun ogeeyyii miidiyaa kutaalee biyyattii adda addaa irraa walitti dhufan iddoowwan hawwata turizimii adda addaa godina Yeemitti argamu daawwataniiru. Iddoowwan hawwata turizimii godinichaa daawwataman keessaa Bataskaanii, Angeerii, Fincaa, Birbirsaa, Gaara Boorii fi isaan biroo ta'uun hiramee godinni Yeemigaa iddoowwan hawwata turizimii uumamaa fi namtolchee hedduu akka qabduu fi itti gaafatamaan qajeelcha kominikeeshinii mootummaa godinichaa Masfin Moggaa himan. Iddoowwan hawwata turizimii kunneen beeksifamaa waan jiruufis lakkoofsi daawwattootaa dabalaa akka jiru himameera. Iddoowwan hawwata turizimii kanneen misoomsuun hawwata turizimii caalmaatti si'oomsuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Iddoowwan hawwata turizimii misoomsuun maallaqa hedduu waan gaafatuuf tumsi abbootii qabeenyaa dhuunfaas cimuu akka qabu dhaamameera. Odeeffannoo maddeen alaatiin pirezidaantiin Firaans Emmanuel Macron Afrikaa daawwachaatii kan jiran. Pirezidaantichi daawwannaa isaanii Afrikaa guyyoota 5 Mauritius irraa eegalaniitii jiran. Mauritius biyya odola xiqqoo naannawa galaana Indiyaatti dinagdeen badhaatee pirezidaantii Emmanuel Macron immoo daawwannaa isaanii kanaan waltumsa damee ce'umsaanii isaa nageenya humna galaanaa fi qormaatilee biyyoota ollaa kanneen akka Madagaskaaritti mul'atu irrattis xiyyeeffachuun mari'atu jedhamee jira. Biyyi kanaan dura shonkoraa misoomsuun beekamtu Mauritius yeroo ammaa kana wiirtuu faayinaansii fi turistii ta'uu isheeti kan himame. Kaampaanoti Firaansii hedduun biyyattii keessatti investi gochuun seenaa baroota dheeraa kan qaban yoo ta'u, daawwannaan pirezidaantii Firaans Emmanuel Macron kunis walitti dhufeenya gama kanaan jiru sadarkaa olaanaa fi ammayyaatti ceesisuu irratti kan kaayyeeffate ta'uun ibsameera. Hojiin investimentii kaampaanota Firaansii kunis Firaansii fi Mauritius walqixa kan fayyaduudhaas jedhameera. President Emmanuel Macron Mauritiusin aansuun gara Gaaboonii fi Angolaa kan imalan yoo ta'u, sanaan dura garuu Afrikaa kibbaatti goruun yaa'ii biyyoota 20 badhaadhanii G20 irratti hirmaatus jedhamee eegama. Daawwannaa President Emmanuel Macron fedhii Firaans Afrikaa wajjin hariiroo fi tumsa damee dippiloomaasii fi dinagdeetiin qabduu fi dhimmoota waloo biroo babal'isuudhaaf qabdu kan agarsiisuudhaas jedhameera. Giriikitti tola ooltonni dhaabbilee adda addaa irraa walitti babba'an odola ispeeses xuraawaa irraa qulqulleessaa jiru jedhame. Lulli qulqullina odola ispeeses guyyoota 2 kan geggeeffamu ta'uun eerameetii kan jiru. Lulli kun odolicha qulqulleessuun dabalataa eegumsa naannoo irratti hubannoo hawaasaa cimsuu kan kaafiyyeeffate akka ta'e simameera. Duula odola ispeeses qulqulleessuu kana irratti namoonni ogummaa adda addaa qaban hirmaachuun isaanii eerameera. Dulli qulqullinaa kun qooda fudhattoonni damee geejjiba galaanaa irraa eegumsa qabeenya bishaanii irratti hubannoo gahaa horachuun shoora gama isaanii akka bahataniif kan dandeessisu ta'uunis himameera. Tarkaanfiin odola qulqulleessuu qaamolee adda addaa hirmaachise kun daawwattootaafis ergaa fakkeenyummaa qabu kan dabarsuu fi wayitaa daawwannaaf imalanitti qabeenya uumamaaf kunuunsa barbaachisu akka taasisan gochuu keessatti qooda akka qabu caqafameera. Addunyaa irratti daa'imman miliyoona 400 ol hiyyummaa keessa akka jiran dhaabbanni gargaarsa daa'imman mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Addunyaa irratti daa'imman miliyoona 400 oligaa kan ta'an tajaajila bu'uuraa kanneen akka yaala fayyaa fi nyaata dhabuun darara hamaaf saaxilamaa akka jiranidha. Dhaabbatichi kan ifoomsee jiru. Deeggarsi dhaabbilee tola ooltota idil addunyaa haala barbaadamuun dhaqqabamaa ta'uu dhabuun waraanni akkasumas dhiibbaan jijjiirama qilleensaa rakkanichaa daran hammeessuudha kan himame. Daa'imman kunneen tajaajila barnootaa, fayyaa, mana jireenyaa, nyaataa fi tajaajila bishaan dhugaatii dhabuun rakkoo hamaa keessummeessaa akka jiranidha kan ibsame. Irra caalaan daa'imman kanneen biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessaa qaban keessaa kan jiraatan ta'uunis eerameera.
keessumattuu immoo biyyoota Afrikaa Saharaan gadii fi Eeshiyaa kibbaatti rakkinichi hammaachaa akka jirudha kan eeramee jiru. Konveeshiniin mirga daa'immanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin biyyoota addunyaa imaammataa fi tarsiimoo hiyyummaa hir'isuutiin karoora misoomaa biyyaalessaa isaanii fayyadamummaa fi mirga daa'immanii wal simsiisuun hojiirra akka oolchan agarsiisa. Haa ta'u malee waraanni rakkoon jijjiirama qilleensaa akkasumas deeggarsi dhaabbilee idil-addunyaa haala barbaadamuun bakka itti barbaadamu gahuu dhabuun isaa immoo hojiirra oolmaa karoorichaa irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru ta'uunis gabaafameera. Dhukkooduurraa keenya jirra kabajamtoota daawwattoota keenya dhukkooduudhaan immoo dhimminuun ajandaa taasifannee har'aa isin biraan geenyu dhimma ulaa galaanaati. Egaa Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa seeraan maleessaan yookiin immoo karaa dabaatiin dhabuuseedha yeroo garaagaraatti kan kaafamu. Kun immoo biyyattii guddaa kaffalchiisuudhaan yoonni kan himan. Qabeenya ishee kana immoo akka dhabduuf egaa haalli taasifamee bu'uura seeraa kan hin qabne akka ta'e ni himama. Yeroo ammaan kana dhaloonni ammaa immoo karaa seeraatiinis akkasumas immoo karaa nagaatiin akka deebi'uuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaatii kan jiru. Olaanaa Addeessaan dhimma kanarratti wanna qindeessee qaba. Hadaawwan. Gaaffii dhugaa fi haqa qabu kan kaleessa keenya ture har'a garuu kan gandaa yookaan kan ormaa kan ta'e carraa guddachuu badhaadhuu fi dinagdeedhaan saffisuu Itoophiyaa kan quucarsee ulaa galaanaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaabbii inaaffaa fi faayidaa dhuunfaa kan biyyaa caalee argametti gadduu isaanii fi dhaloonni har'aa immoo isa kana baatee turuu akka hin dandeenye sirriitti irra deddeebuudhaan dubbatu. Osoo jennu ulaan galaanaa nuti har'aa haasa'aa jirru kun dhimma galaana diimaatiin wal qabatudha. Bakkichi immoo bakka Awuroopaanonni, Eeshiyaa fi Afrikaanonnitti wal gahanidha. Kun ammoo gatii galaana diimaa sadarkaa addunyaatti baay'ee ol kaasee kan mul'isedha. Biyyootni Arabaa boba'aa isaanii 80% ol ta'u karaa kana daddabarsaatii oolu. Kontiineroonni addunyaa keenyaa 30% ol ta'an karaa galaana diimaa kanadha kan isaan kallattii gurgurtaa isaaniitti daddabarfamani. Kanaan dabalatatti daldalli addunyaa keenyaa 12% ta'u karaa ulaa galaanaa kanaatiin baheetu gala. Akkasumas galaana diimaa kanarraa waggaatti galiin doolaarri tiriliyoonni tokko kan irraa argamudha. Maarree kun hundi yeroo ta'u biyyoonni addunyaa baay'een isaanii qabeenya guddaa kana ulaa galaanaarraa galaana diimaarraa yeroo argatan Itoophiyaan kaleessa qabeenya kana keessaa qooda olaanaa qabaachaa turte har'a teessee ilaaltee qabeenya bahee galu kana gojomaati. Erga haala kanaan galaana diimaa fageenyatti ilaaluu eegaltees waggoonni 30 lakkaa'amaniiru. Waggoota 30 dura Itoophiyaan haadha qabeenya guddaa kanaa turte. Inumaayyuu boba'aa difdifa ta'e qarqara galaana kanaatti qulqulleessuudhaan itti fayyadamaa akka turte seenaatu kaasa. Kana jechuun humna galaanaa guddaa sirna bulchiinsaa ishee keessatti qabdi turte jechuudha. Egaan kun hunduu har'a seenaa ta'eetu darbe. Dogoggorri waggoota 30 dura uumame kun seera qabeessa akka hin taane ogeessonni seeraas ta'ee siyaasaa sirriitti dhugaa bahu. Sababni isaas qaama biyya tokko kan ta'e sanuu sosochii dinagdee biyyattii keessatti shoora olaanaa kan qabu kana akkuma salphaatti dabarsanii biyya biraatiif kennuun kan akka qoosaatti ilaalamu miti. Qaamni kana raawwates eenyu akka ta'e baruun rakkisaa ture. Kanaafis kun haqa Itoophiyaa dabeedhaa jedhu Ministeera Muummee Abiy Ahmed. ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ኢትዮጵያን ሙርቶ itti galaana diimaa dhabde eenyutu murteesse? Kaabinee ta'a jennee ragaalee yoo sakattaanu hin jiru. Lakkii mana maree ta'a jennee yoo ilaallu manni marees hin jiru. Lakkii referendeemii ta'a jennee yaaduuf nutu yeroo sana jirra. Itoophiyaanonni kan hin beekne manni maree kan hin murteessine akkamitti dhugaan kun fudhatame? Kanaaf dhaba guddaa ta'e kan dhabne. Yeroo ammaa kanatti Ameerikaa, Faransaay, Jaappaan, Chaayinaa, Emireetota Araba gamtoomanii fi Turkii dabalatee waliigalatti biyyoonni 11 naannoo galaana diimaa kanatti daangaa waraanaa yookaan humna waraanaa qabu. Asitti argamuun isaanii inni guddaan ammoo faayidaa biyya isaanii kabachiisuufidha. Galaanni diimaan bakka fedhiin siyaasaa fi dinagdee bal'aan itti calaqqisiifamudha. Bakka faayidaan biyyaalessaa biyyootaa itti mirkanaa'udha. Kanaaf biyyoonni carraa galaanaa kana qaban hunduu mirga isaanii kabachiifachuudhaaf bal'isanii dhamaa'u. Itoophiyaan
biyya fageenya kiloomeetira xiqqaarra teessee galaana diimaa dheebottuudha. Warreen kaan garuu fageenya kiloomeetira kumaan lakkaa'aman dhuunfatanii faayidaa argachuu irratti argamu. Dhaloonni haaraan ammatti biyyatti bulchaa jiru dhugaa kana deebisuudhaaf dhama'uu eegaleera. Dhamaatiin kun dhugaa fi haqa irratti kan hundaa'e biyya seenaan dogoggoraa irratti raawwatame deebisanii sirreessuudhaaf sochii eegalamedha. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii dhimmoota ajaalaa fi nageenyaa Joon Ahmed Abbaa Milkii mootummaan ce'umsaa yeroo sana ture mirga ulaa galaanaa yookaan asab dabarsee kennuu gonkumaa hin qabu ture jedhu. Baay'ee international customer lau kamirrayyuu dhattee dubbiste jechuudha. Mootummaan ce'umsaa beekamtii kennuu danda'a biyya bilisa baay'eeti. Garuu akkamitti mootummaan legitimeetii immoo filatamee dhufu suni shaaruu danda'a. Garuu annexation hin danda'u mootummaan ce'umsaa. Mirga isaatii miti annexation because mootummaa ce'umsaa jechuun mootummaa legitimeetii hanga hundeessutti akka biyyatti fuftu sarviisii kennuudhaaf biyya waan hundaa jechuudha. Asabiin dabarsee kenne mootummaan ce'umsaa sun. Aangoo kana hin qabudha. Seeraan ala dhabne jechuudha. Warreen fageenya irraa dhufan biyyoonni hedduun isaanii dhiyaachuudhaan fedhii isaanii yeroo kabachiifachuudhaaf fiiganitti Itoophiyaan teessee akka ilaaltu kan taasisu sababni tokkollee hin jiru. Dhugaan jirus Itoophiyaan karaa dippiloomaasii fi nagaatiin ulaa galaanaa dhabde deebitee argachuu qabdiidha. Kun ammoo dhaloota biyya isaa jaallatuun kan milkaa'u ta'a. Itoophiyaan dhimma riiformii damee qonnaan taasisteen jijjiirama damichaa irratti mul'atee abdachiisaa ta'uun himameera. Biyyattiin sosochii oomishtummaa dabaluu kutannoon raawwatamaa jirtuunis birmadummaa nyaataa mirkaneessuun cinatti alergii guddisuuf kan deeggarudha jedhameera. Wasanii Amaaree dhimma kanarratti gabaasatti aanuu qindeessiteetti. Birmadummaan nyaataa mallattoo guddinaa isa ijoo ta'us biyyoonni wabii nyaataa hin mirkaneeffannee birmadummaa mirkaneeffatan jechuun rakkisaa akka ta'e agarsiistuuwwan hedduun mul'ataa turanii jiru. Biyyoota akkanaa warri humna qaban harka micciiruudhaan dantaa biyyaalessummaas yommuu irraa fudhatan mul'ata. Itoophiyaanis waggootaaf lafa babal'aa fi oomishaaf mijataa ta'e osoo qabdu harka biyya biroo ilaalaa turuun seenaa hanga dhiyeenya kanaa biyyattiin keessa turteedha. Kun immoo biyyattiin of dandeessee dhimmoota ishee fi qaxanaa irrattis murtii waarawaa akka hin murteessine sakaallaa ta'eera. Qabeenyi uumamaa biyyattiin ittiin badhaates qaama qindeessee lammiilee kakaasee gara jijjiiramaatti geessu dhabuurraan kan ka'e qabatamaan hojiitti hiikkatee wabiin roga hundaa otoo hin mirkanaa'in tureera. Barii mootummaa jijjiiramaa booda garuu ilaalchonni hojjechuun biyyattii tarree biyyoota badhaadhoo hiriirsuu jedhu babal'ataa dhufeera. Kanaanis duulli oomisha qamadii bal'inaa fi qulqullinaan oomishuu jedhu dagaagee Itoophiyaan hanga biyya alaatti erguu eegaluun ishee agarsiistuuwwan wabii nyaataan of danda'uuf taasifamu keessaayi. ግብርናን በሚመለከት ባለፈው ዓመት 7.3% እድገት አምጥቷል። Damee qonnaa yoo ilaalle bara darbe qofa dhibbeentaa 7.3 guddina agarsiisee jira. Ta'us guddina waliigalaa bara darbe keessatti qonni dhibbeentaa 2.3 qooda kan qabudha. Guddina GDP biyyattii keessatti qonni dhibbeentaa 2.3 qooddata. Jijjiirama barii Itoophiyaan oomisha qamadii kumtaala miliyoona 47 oomishti ture. Kana yeroo oomishtu hundumti keessan akkuma beektan waggaan doolaara biiliyoona tokkoon qamadiin alaa galaa ture. Kana qofa osoo hin taane naannoleen akkuma bajeta kootaa qamadii eeggachaa turan. Mootummaan federaalaa oomisha qamadii erga alaa galchee booda naannoleef qoqqoodaa tureera. Bara darbe oomisha qamadii kumtaala miliyoona 280 ol oomishneerra. Kumtaala miliyoona 47 fi miliyoona 280 gidduu garaagarummaa jiru ilaaluun ni danda'ama. Hirkannaa roobaa jalaa bahuun yeroo lamaa fi sanaa ol oomishuun babal'inni oomishtummaa dabalaa jiraachuunis wabii nyaataa mirkaneeffachuuf tattaaffii taasifamaa jirudha. Jijjiiramni qabatamaanis mul'achaa jira. Kanaan dura eegisanii faffacaadhaan eegisanii garaa facaanee qonnaa amma immoo erga kilaasaraan walitti gurmoonee dalagannee facaafachuu jammarree oomisha gaarii argannee gara tiraakiteraatitti ceenee jira. Kanaaf ammoo eegisanii kilaasarri kun haala gaariidhaan nu fayyadee eegisanii immoo bu'aa guddaa irraa argannee gara maashinaatitti gara investiitiitti achi caa jirra jechuu barbaadeeti. Qamadiin amma waan inni fakkaatu qara bifa bittinnaa'een dalayna amma immoo tuyyuu kilaasaraan dalagaa jirra. Tanaan dura hektaara irraa 30 abdanna barana 50 60 haga 70 abdataara. Itoophiyaan riiformiiwwan gama maraan taasisaa jirtu keessaa dameen qonnaa tokko yoo ta'u jijjiirama damichaa irratti mul'ate itti fufsiisuufis kan hojjetamu ta'uunis ni eerama. Biyyattiin kun dinagdeen utubamuu qabdi kan jedhuun qonna irratti xiyyeeffannoon kennamee
qonni xiyyeeffannoodhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira. Kanaaf iyyuu dur qotee bulaan keenya wayita tokko bichaa yookaan ammoo yeroo lama yoo akkam ta'e kan oomishamu ammoo waggaatti yeroo lama yeroo sadii galchuutti dheera qotee bulaan keenya xiyyeeffannoo amma jiruun jechaadha. Haaluma kanaan wal qabatee akka biyyaatti lafti hektaarri miiliyoonni 20.5 qonnee misoomsina jennee karoorfannee hangammaatti midhaaniin uwwifamee kan jiru hektaara miiliyoona 20.9 gosoota midhaan garaagaraatiin uwwifamee tu jira jechaadha. Kanarraa immoo oomisha akka waliigalaatti amma miiliyoona 600 fi miiliyoona 53 ol arganna jenneetu akka biyyaatti karoorsinee jirra jechuudha. Biyyattiin sosochii oomishtummaa dabaluu kutannoon raawwataa jirtuun karoora gargaaramuurraa gara gargaarutti jedhu qabattee galma gahiinsa isaatiifis carraaquu irratti argamti. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan naannoo Itoophiyaa giddu galeessaatti kabajamu milkeessuuf qophiin barbaachisu xumuramuu isaa mootummaan naannichaa beeksise. Bu'uuraaleen misoomaa guyyaa sabaa fi sablammootaaf jedhamanii diriirfaman fayyadamummaa uummataa kan mirkaneessanidhaas jedhamee jira. Bu'uuraalee daandii magaalaa Hoosaanaatti ijaaramaa jiran imalli badhaadhina Itoophiyaa saffisaa akka jiru agarsiisas jedhamuu isaa immoo ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simeedha kan himanii. Haayiluu miidhagsaan bal'asaa qindeesseera hadaawwan. Guyyaan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa 20ffaan sadaasa 29 naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa magaalaa Hoosaanaatti sirnoota adda addaan kabajama. Kabaja guyyaa sabaa fi sablammoota kanaaf qophiin barbaachisu hundi xumuramuu isaa afyaa'iin mana maree naannichaa aadde Faaxee Surmoloo beeksisaniiru. ታዳሚዎች የባህሉ ታዳሚዎች ሊያርፉበት የሚችሉበትን ሆቴሎችን የማዘጋጀት iddoon hirmaattonni ayyaanichaa galmoonni simpooziyemii fi agarsiisonni adda addaatti geggeeffamanii fi istaadiyeemii ayyaanni sabaa fi sablammootaa fa'aa itti geggeeffamu ijaaramanii jiru. Bu'uuraaleen misoomaa garaagaraas ijaaramaa jiru. Magaalaa Hoosaanaa qofatti osoo hin taane giddugaloota torba irratti keessummoota simachuuf hojii hawaasa dadammaksuu hojjetamaa jira. Guyyaa kanatti sabaa fi sablammoota kurnan naannicha keessa jiran beeksisuufis hojjechaa jira. Guyyaan sabaa fi sablammoota tokkummaa biyyaalessaa kan cimsu akka ta'es aadde Faaxeen hubachiisaniiru. የበዓሉም ዓላማ ትልቁ የብሔር ብሔረሰቦችን አንድነትን ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የማጠናከር ነው። kaayyoon ayyaanichaa tokkummaa biyyaalessaa cimsuudha. Jijjiiramaan dura seenessa waloo caalaa seenessa qeenxee irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa ture. Jijjiiramaas garuu seenessa waloo lafa qabsiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Seenessa waloo ijaaruun hojii halkan tokkoon xumuramu miti. Hojii bal'aa barbaada. Guyyaa sabaa fi sablammootaa kun seenessa waloo lafa qabsiisuuf shoora olaanaa qaba. Guyyaan sabaa fi sablammootaa kun guyyaa saboonni aadaa, afaanii fi eenyummaa isaaniitti wal beeksifatanidha. Ijaarsa biyyaa jalqabamee xumuruufis gahee olaanaa bahata. Bu'uuraalee daandii magaalaa Hoosaanaatti ijaaramaa jiran daawwataa osoo jiran kan dubbifne ministeerri geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee pirojektoonni naannichatti jalqabaman imalli badhaadhina Itoophiyaa saffisaa akka jiru agarsiisu jedhan. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni akka biyyaatti dhufaa jiru Hoosaanaa keessatti illee yookiin naannoo giddugala Itoophiyaa kana keessatti illee mul'achaa jira. Barreen gaddaa dhufee jira. Barana hoggaan dhufu waa baay'ee jijjiiramee arge. Barreen gaddaa hoggaan dhufu misoomni koriidarii hin turre amma misoomni koriidarii baay'ee dheeraa ta'e hojjetamee dhumee hoggaatti fayyadaman namoonni itti fayyadaman argeen jira. Daandiin konkolaataa kan biskileettii kan miilan deeman addaan bahee namoonni hoggaarra deeman argeen jira. Anis irra deemeen jira galgala kaleessa. Bakki bashannanaa bakki daa'imman dargaggoon maanguddoon yeroo itti dabarfatan tottoleera magaalaa keessatti kan argeen jira. Akka waliigalaatti Itoophiyaan kallattii hundaanuu jijjiirama ariitii keessa akka jirtu hubachuu danda'a. Bakka deemtetti Itoophiyaa baasoo deemte, lixasoo deemte, kaabasoo deemte, kibbasoo deemte toora hundaan imalli badhaadhinaa baay'ee saffisaa ta'e magaalattis baadiyyaatti. Guyyaan sabaa fi sablammootaa seenessa waloo lafa qabsiisuu keessatti gahee olaanaa qabas jedhan. Seenessi qeenxee kan dhufu wal hubachuu dhabuurraa dhufa. Seenessi qeenxee kan dhufu of qofa beekuurraa dhufa. Kaan wallaaluurraa dhufa.
ayyaanni sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kun immoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hunda guyyaa tokkotti bakka tokkotti walitti fida. Bakka tokkotti guyyaa tokkotti walitti dhufuun mataasaa namni akka wal baru godha. Wal baruu walitti dhiyeenyi wal jaalala walii yaaduu fida. Wal jaalalli walii yaaduun waan walii akka waliin hubatan waan walii akka guddisan godha. So seenessa waloo guddisuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Kantiibaa ittaanaan magaalaa Hosaanaa obbo Adinoo Baaffaa gama isaaniitiin pirojektoonni guyyaa sabaa fi sablammootaa sabeeffachuun ijaaramaa jiran carraa hojii bal'aa kan uumanii fi misooma irraa qixa fayyadamuu lammiilee kan mirkaneessanii jedhan. አሁን ከተማ ውስጥ እየተሰሩ ያሉ የክልል ፕሮጀክቶች አሉ። ፕሮጀክቶota gurguddoo hedduutu magaalaa kana keessatti hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf istaadiyeemiin Aabiyyoo Eersaamoo bifa haaraan ijaaramaa jira. Kun qabeenyi guddaan kan itti ba'edha. Kaayyoo lama qaba. Inni tokkoffaa hirmaatota ayyaanichaa keessatti keessummeessuudha. Inni lammaffaa carraa hojiitu keessatti uumame. Daandiiwwan magaalaa keessatti ijaaramaa jiraniis carraa hojii uumaa jiru. Kun misoomarraa qixa fayyadamuu keessatti gahee guddaa qaba. Jijjiirama as naannolee karaa heera mootummaan gaaffiin isaanii deebi'ee fi fayyadamootaan keessaa tokko naannoo Itoophiyaa giddu galeessaati kan jedhan ammoo itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa godina Hadiyyaa obbo Taakkasaa Duubamooti. የህዝብ ጥያቄ የተመለሰበት አንዱ ማብሰሪያ የሚሆነው እኛ ዞን ላይ Iddoon gaaffiin uummataa itti deebi'e tokko godina keenyaa fi naannoo keenyadha. Gaaffiin uummataa deebi'ee bariisaatti guyyaan sabaaf sablammootaa asitti kabajamuun isaa hiikaa guddaa qaba. Wanti mootummaarraa eegnu kan kana caaluu ni jira jedhee hin yaadu. Uummanni keenya kana gammachuudhaan ibsata. Gabaasa qindaa'eef Haayiluu Miidhagsaa Hosaanaa. Biyyoonni IGAD baay'ina qabeenya beeladaa walakkaa biiliyoonaa akka qaban himameera. Yaa'in ministeerota biyyoota gurmuu IGAD dhimma horsiisee bultootaa fi misooma beeladaa irratti mari'atu adeemsifamaa jira. Ababaayyoo Kafanii dabalata qaba. Yaa'in ministeerota biyyoota gurmuu IGAD rakkoolee seektara beeladaa furuun bu'aa qabeenya beeladaa guddisuu irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti adeemsifameera. Fayyadamummaa hawaasa horsiisee bulaa fi biyyoota miseensaa dabaluu irratti xiyyeeffatee yaa'ii adeemsifame kanarratti qabxiileen rakkoolee seektara beeladaa hir'isuun fayyadamummaa hawaasa horsiisee bulaa daran dabaluuf ni dandeessa jedhamaniis adda baafamaniiru. IGAD nevertheless continues to work and deliver on behalf of our member states. IGAD utubaawwan afur seektara beelladaan fayyadamummaa biyyoota miseensaa mirkaneessuuf dandeessisanii fi xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu qabanii adda baaseera. Utubaa tokkoffaan bulchiinsa lafa margaa fi wabii midhaan nyaataati. Lammaffaan bulchiinsa fayyaa fi ittisa dhibee beelladaa kan ilaallatudha. Sadaffaan qulqullina misooma beelladaa dabaluu fi hidhata gabaa uumuudha. Afraffaan yookaan inni dhuma hammattummaa dargaggoo fi dubartootaa seektarichaan mirkaneessuudha. And production arrangements. Yaa'icharratti biyyootni miseensaa walumaa galatti baay'ina qabeenya beeladaa walakkaa biiliyoonaa olii akka qaban ibsameera. Akka waliigalaatti kan Itoophiyaa dabalatee qabeenyi beeladaa biyyoota kanneen GDP damee qonnaa dhibbantaa 60 olii kan uwwistoonnis ibsameera. Qabeenya dilbii naannawichaa kana caalmatti misoomsuun fayyadamummaa hawaasaa caalmaaf oolchuun akka barbaachisu ibsameera. Qulqullina misooma qabeenya beeladaa biyyoota miseensaa IGAD dabaluuf muuxannoon imaammataa fi tarkaanfileen Itoophiyaan fudhataa jirtus waltajjirratti qoodameera. Ethiopia has recently enacted a comprehensive animal health and welfare proclamation. Dhiyeenya Itoophiyaan labsii qindaa'aa fayyaa beelladaa mirkaneessuu raggaasisteetti. Labsiin ammayyaawaan ragga'e kun dhibee beelladootaa kan ittisu, sosochii beelladaa kan to'atuu fi qajeelchu, qindoomina naannawa daangaatti jiru kan uumuu fi dorgomtummaa gabaa misooma beelladaa naannawa gaanfa Afrikaa fi idil addunyaa kan fooyyessuudha. Labsichi misoomni beelladaa hawaasa horsiisaa bulaa kan jiddu galeeffatee fi fayyadamummaa fi egeree waloo biyyoota miseensaa kan bu'uureffateedha. Rakkoon hawaasa horsiisa bulaa mudatu daangaa ce'oodha. Kanaafuu fallis qindaa'aa fi biyyoota miseensaa mara kan jiddu galeeffate ta'uu qaba. Our solutions must therefore be collective, coordinated and regionally aligned. Horsiisee bultootni biyyoota miseensa gurmichaa gararra caalu naannoo daangaatti waan ol daangessaniif dhibee beelladaa fi rakkoolee koontiroobaandii dabalatee rakkinaalee waloo isaan mudatu furuun fayyadamummaa isaanii caalmatti mirkaneessuuf hojjechuun akka barbaachisu yaa'icharratti ibsameera. Ogeeyyii miidiyaa jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan badhaasuuf qophii xumuruu
kan beeksisee IGAD beeksiseetii kan jiru ministeerri dhimma alaa fi IGAD waliin ta'uudhaan badhaasa IGAD miidiyaaf yeroo sadaffaa Finfinneetti qopheesse irratti miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsa kanaanis Itoophiyaatti itti waamaan IGAD Ababaawoo Biyoonee ogeeyyii miidiyaa jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti hojjetaniif beekamtii fi badhaasni qophaa'uu himanii gosoonni badhaasa gurguddoo 8 kan akka TV, raadiyoo, footoo, gaazexeessitoota, dubartii cimtuu fi kanneen biroo of keessaa qabaachuun himameera. ዘንድሮ ደግሞ በዚህ ዘርፍ ክላይሜት ቼንጅ ጋዜጠኞች የሚዲያ ባለሙያዎች በረከና ደሜ ከናን ጋዜጤሲቶታ ኦጌይ ሚዲያ ከለቲ ዲሌንስ ተኤ ከለቲ ሚዲያ ዋሱማን ጅጅረማ ቀቤኝ ቅሌንስ ረቲ ሆጂ ጋሪ ሆጀቹን ረኮን ኡመታ አከጥቃቱ kanneen taasisan badhaasni fi beekamtiin ni kennama. Dorgommiin kunis ogeeyyiin miidiyaa biyyoota IGAD hundi kan irratti hirmaatanidha. Haaluma kanaan dameewwan 8 ogeeyyiin miidiyaa 400 kan irratti hirmaatan yoo ta'u, Itoophiyaa irraa ogeeyyiin miidiyaa 94 hirmaataniiru. Kanaaf hawaasti kana beekee guyyaa badhaasichaa hirmaachuu akka danda'u ibsuun barbaada. Itoophiyaan yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa qopheessuuf filatamuuf sababa kan ta'e hojii ashaaraa magariisaa misooma koriidaraa annisaa magariisaa ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ሂመኒሩ። ይህ ቀጣናዊ የሚዲያ ሽልማት በአየር ንብረት ለውጥ የዲፕሎማሲና የተግባር ስራዋን ከራሷ ባለፈ በቀጠናው እንዲሁም በአፍሪካ badhaasni miidiyaa naannawaa kun Itoophiyaan hojii jijjiirama qilleensaa fi dippiloomaasiin of bira darbuun hojii naannawaa walitti hidhuu danda'u akka Afrikaattis ta'e akka addunyaatti hojii hojjetteen yeroo beekamtii argataa dhufte ta'uu isaatiin qophii kana bifa addaa fi xiyyeeffannoo guddaan IGAD waliin taanee kan kabajnu ta'a. Badhaasa kanaaf ogeeyyiin miidiyaa hedduun gara Finfinnee ni dhufu. Kun ammoo maqaa gaarii magaalaa keenyaa fi biyyatti kan ijaaruu fi kan beeksisu ta'a. Dippiloomaasiin hawaasa sirrii ijaaruu danda'a. Isinis waayillan hojii keessanii sirnaan akka simattanii fi sirna guddaa kana waliin miidhagsinee kabajuu qabna. Badhaasa ogeeyyii miidiyaadhaaf IGAD Finfinneetti qopheesse kun Itoophiyaan hojiin Itoophiyaa qaxanicha gama hedduutiin walitti hidhuun dubbataniiti kan jiranii badhaasni ogeeyyii damichaafis ta'ee maqaa biyyattii roga gaariin ijaaruu keessattis shoora olaanaa akka qabu simameera. እንግዲህ ኢትዮጵያ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢኒሼቲቭ አረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ጀምራ መተግበሯ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ከራሷም አልፎ ለኢጋድ አባል ሀገራት Itoophiyaan inisheetiivii ashaaraa magariisaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin eegalan hojii guddaa hojjechuun of bira dabartee miseensota biyyoota IGADiif naannawichaa rakkoo jijjiirama qilleensaa to'achuuf hojii hojjetteen kan biyya tokko qofa akka hin taane hubatameera. Hojiin anniisaa magariisaa kan akka hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa yaa'ii jijjiirama qilleensaa Afrikaa lammaffaa Finfinneetti qophaa'e irratti ajandaa fi hooggansa gama kanaan jiru qabattee bahuun isii ni yaadatama. Kanaaf immoo yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa akka qopheessitu filatamuuf hojiin kanneen deeggarsa guddaa taasisuu danda'aniiru. Hojiilee jijjiirama qilleensaa hojjetameen beekamtiin kenname jennee fudhanna. Mindeeffamtoonni karaa teeleebir yookaan baankii Awaashiin mindaa isaanii fudhatan wabii malee liqaa hanga birrii miiliyoona tokkotti argachuu akka danda'an ibsame. Baankiin Awaash Itiyoo Teleekoom waliin ta'uudhaan tajaajila faayinaansii dijitaalaa dibaabee jedhu kennuu eegaluu isaa himamee jira. Hawwii Taaffasaa. Itiyoo Teleekoom baankii Awaash waliin ta'uun tajaajila faayinaansii dijitaalaa kennaa jiru caalmaatti qaqqabamaa fi si'ataa taasisuuf tajaajila dibaabee jedhu kennuu eegaluu isaa ibseera. Tajaajilli faayinaansii dijitaalaa teeleebir akka lakkoofsa Awurooppaa hagayya 2022 irraa eegalee yeroo ammaa namoota miiliyoona 57.5f tajaajila kennaa kan jirudha. Maamiltoonni teeleebir tajaajila kanatti fayyadamuun birrii 5,000 hanga 15,000tti hojjettoonni miindaan isaanii karaa baankii Awaash isaaniif kaffalamu hanga birrii miiliyoona tokkootti baatiiwwan 16 keessatti kaffalamuun kan xumuramu fudhachuu akka danda'an ibsameera. Dabalataanis waldaaleen imaata ammoo birrii 50,000 hanga 150,000tti baatii 6tti kan deebi'u wabii malee liqeeffachuu kan danda'an ta'uun ibsameera. Hojii raawwachiistuu olaantuun Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taammiruu tajaajilichaan qarshii qusachuu fi maallaqa karaa teeleebirraa argachuun kan danda'amu ta'uu fi imala Itoophiyaa dijitaalaa dhugoomsuuf hojii eegalame cimsee kan itti fufsiisudha jedhan. በቴሌብር አማካኝነት የሚሰጥ አገልግሎት ነው የሚሆነው ማለት ነው።
karaa teeleebirrii tajaajila kennamudha. Liqaa xiqqaa kan jennu tajaajila kanas namoota dhuunfaaf haga guyyaa 15tti birrii 5,000 kafaltii guyyaa 40 haga 12,000tti guyyaa 75 keessatti haga birrii 16,000tti Itiyoo Telekoomii fi Baankii Awaash waliin ta'uun ni liqeessina jechuudha. Baay'ee haala salphaa ta'een maamiltoonni kan fayyadamanidha. Haala fayyadamaa fi kafaltii irratti xiyyeeffachuun ammoo sadarkaa itti aanutti ce'uuf haala tajaajilamaa ilaaluun hojjetamaa kan deemudha. Itiyoo Telekoom tarsiimoo 2028 tajaajila faayinaansii dijitaalaa bal'inaan dhiyeessuun hanqina dijitaalaa mul'atu hir'isuun ijaarsa dinagdee dijitaalaa biyyaaf shoora olaanaa ba'achuusaa cimsee itti fufas jedhameera. 2018 የሚለው ሪፎርም የጀመርንበት ኢትዮጵያን በዲጂታል እናስታጥቃለን፣ ዲጂታል ኢኮኖሚ እንገነባለን። Riifoormii bara 2028f riifoormii dijitaalaa kan itti eegalle dinagdee dijitaalaa ijaarra. Tajaajila dijitaalaa Itiyoo Telekoom biyya keenya hundatti babal'isna jennee kan itti eegalledha. Kanaanis teeknooloojii hedduu hojiirra oolchaa jirra. Ofiisaa teeknooloojiin ga'umsaa deemuun dhaabbilee biizinasii fi dhaabbilee mootummaa dabalatee teeknooloojiin akka deeggaramuuf hojjetamaa jira. Pirezidaantiin Baankii Awaash obbo Tsahaay Shifarraaw baankichi tajaajila Itiyoo Telekoom waliin ta'uun tajaajila faayinaansii dijitaalaa liqaa fi qusannaa dibaabee jedhamu kennuu jalqabuu fi baankichi tajaajila kanaaf kan oolu birrii biiliyoona 2 qopheessuusaa ibsaniiru. Kutaaleen hawaasaa tajaajilicha argachuu hin dandeenye bilbila ammayyaawaa liqaan karaa dibaabee bitachuun tajaajilicharraa fayyadamoo ta'uu akka danda'an pirezidaantiin baankichaa ibsaniiru. ደንበኞቻችን በዲቫይስ ፋይናንስ አገልግሎት የሚፈልጉትን ስማርት ዲቫይሶችን በረጅም ጊዜ ብድር መግዛት tajaajilli dibaabee kun maamiltoonni keenya tajaajila faayinaansiin wanta barbaadan meeshaalee smaart ta'an liqaa yeroo dheeraan bitachuuf kan isaan dandeessudha. Waliigalteen amma taasifnes tajaajila liqii dijitaalaan dabalata kafaltii mana barnootaa e-school karaa baankii Awaash kafalamaa ture maatiin barattoota karaa teeleebirrii kafaluu akka danda'an kan isaan taasisudha. Liqaa tajaajila faayinaansii dijitaalaa dibaabee adda kan taasisu baadiyyaa fi magaalaatti maamiltoota fayyadamoo kan taasisu ta'uu isaati. Hanga ammaatti karaa teeleebirrii qarshiin tiriliyoona 6 kan daddabarfame ta'uu fi guyyaatti qarshiin biiliyoona 11.2 karaa teeleebirrii daddarbaa jiraachuu adde Fireewoot Taammiruu eeraniiru. Godina Wallagga Lixaatti hospitaala waliigalaa Gimbii dhaabbanni Fred Hollows Foundation jedhamu hospitaala Specialized University Wallaggaa waliin ta'uudhaan yaalii dhibee ijaa tajaajila kennaa akka jiru himame. Namoonni hospitaalichatti tajaajila yaala dhibee ijaa bilisaan argatan gama isaaniin tajaajilichatti gammadoo ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godina Wallagga Lixaarraa nuuf ergamee Ababaayyoo Kafanii akka itti aanutti qindeesseera. Godina Wallagga Lixaa hospitaala waliigalaa Gimbiitti dhaabbanni Fred Hollows Foundation hospitaala Specialized University Wallaggaa waliin ta'uun yaalii dhibee ijaa tajaajila bilisaatiin kennaa jira. Hospitaalichatti namoonni tajaajila yaala dhibee ijaa argatan kanaan dura maallaqa gahaa waan hin qabneef rakkachaa akka turanii himanii amma garuu dhaabbanni kun asitti ogeessota fiduudhaan yaala kan isaaniif kennuu isaatti gammachuu isaanitti dhaga'amee himan. Duraa baqa faddeeni kun immoo dhibee ijaa mooraturra bu'ee naan jedhan bakka ani gaagara itti ija tokkoon deemudha beenanii rakkadhee dhufee asitti. Yaala argadheeni amma qoricha fudhachuu dhufee ta'a. Iji kun na arguu dide. Waaqayyo galataa argatu umurii isaaniitti dabaluuf hin jedha. Ani umurii koo kana keessa kana arguu kootiif. Na diduun isaarra waggaa 12. Ijoollee mukoyyuu hin argu. Akiimii iddoo akkasii immoo qoradhu immoo birrii isaatu na dadhabsiise birrii ammanaa jedhu. Ogeessa kana nu godhe waaqayyo. Umurii isaanii haa dheeressu jechuun barbaada. Humnattiin achi ga'ee baqaffatu dhabeetatanii amma yoonaa rakkataa jira. Waaqayyoo horra kana naa yaadee waan gaarii haa yaaduuf jedheetananii mootummaa kana naa yaadee jedheetananii galateeffataan itti dhiyaataa jira. Tureera waggaa 30 yoo fixeera nan argu na dide. Kanaan dura gaafa ji'aan fudhataa ture. Aayiraan fudhaa gaafa ji'aan naqee fudhadhe. Baay'ee na gammachiisa malee baay'ee garmalee na gammachiisa. Faawundeeshinii Zefred Followsitti qindeessaan dhibee yaala ijaa Geetaachoo Gasmuu yaalii dhibee ijaa marsa jalqabaa amma taasifamuun namoota 1,000tti dhiyaataniif tajaajila baqaqsanii yaaluu kan taasifamuu fi ta'uu himaniiru. Dhaabbanni Zefred Hollows Foundation jedhamu kun deeggartoota isaa waliin ta'ee deeggarsa qaama warra alaatirraa barbaadeet dhibee ijaa kanarratti keessattuu immoo moora ijaa kanarratti xiyyeeffateeti bal'inaan hojjechaa kan jiru. Marsaa isa jalqabaati marsaa 2 karoorfame. Marsaa kanaan gara nama 967 hin hojjennee karoorri keenya. Kanaaf nama gara 15,000 oliin calallaa achi keessaa tajaajila hin argatan jennee kan yaadnu nama 967.
hojii gaggeessan hospitaala waliigalaa Gimbii obbo Lalisaa Makonnin tajaajilli dhibee ijaa kun tajaajila dhibee moora ijaa baqaqsanii yaaluu fi tajaajila qorichaa fi kan kana fakkaatanii kan of keessaa qabu himanii tajaajilli kana fakkaatu dhaabbata Makaana Yesuusii waliin ta'uunis kanaan dura kennamuu yaadachiisanii dhaabbileen kunneenis hawaasa isaaniif yaaduun deeggarsa kana fakkaatu gochuu isaaniif galateeffataniiru. Tajaajilli kun tajaajila moora ijaa duukaa wal qabatee tajaajila baqaqsaa akkuma kana immoo qorichas kan qabu tajaajila kanatu kennamaafii jira jechuudha. Baasitti yoo tilmaamne qarshii guddaa ta'uu danda'a. Fiigirii isaa amma yoo harkaa qabaachuu baanneyyuu akkuma beekamu ji'a 3 duras tajaajila kana kenninee jirra hospitaala kanatti. Yeroo sana dhaabbata Makaana Yesuus faana ta'uun kenname. Yeroosis tajaajiluma tolaadha kan kenname. Baay'inni uummata as jiru guddaadha. Akka karoora keenyaattis nama 1,000 tajaajilli kun hin kennamadhamee kan qabamee jiru. Yoo kanaa ol akkaataa amma jiruun kanaa olis kan deemu ta'uu danda'a. Tajaajilichi garuu itti fufiinsa kan kennamudha jechuudha. Amma namni dhufe kun tajaajila kan argatee galutti. Dhaabbata miti mootummaa Fireedoolos Faawundeeshin kan jedhamu fi hospitaala Kompireesiv Speeshalaayizidii Yuunivarsiitii Wallaggaa kan waliin ta'u jechuudha kan kennaa jirru. Walumaa galatti tajaajila kana kennuu keessatti shoora guddaa taphataniiru waan ta'eef galatoomaa jechuu barbaanna. Dhiqama biyya hambisuun oomishtummaa qonnaan bulaa guddisuuf deeggarsa qorannoo irratti hundaa'e taasisaa jiraachuu isaa Yuunivarsiitiin Jimmaa beeksise. Malli gabbina biyyee dabalu kun baasii fi yeroos qonnaan bulaaf kan qusatu ta'uun himamee jira. Qonnaan bultoonni deeggarsi kun taasifameef oomishtummaan isaanii dabaluudha kan isaan himanii Habtaamuu ammoo bal'isaa qindeesseera. Godina Jimmaatti aanaan Deedoo teessumni lafa ishee dhiqama biyyeef saaxilamuudha. Kanarraa kan ka'e qonnaan bultoonni hanga dadhabbii isaanii argachaa hin turre. Rakkoo kana bu'uurarraa furuudhaaf Yuunivarsiitii Jimmaatti kolleejiin qonnaaf wallaansa beellada piroojeektii Nature Based Solution yookiin mala uumamaatiin dhiqama biyyee hambisuu jedhu waggaa 3 bocee hojiitti galeera. Amala fiizikaalaa, keemikaalaa fi baayoloojikaalaa biyyee aanichaa qorachuun daagaa baasuu margaaf biqiltoota dhaabuutiin qorannoo gaggeessaatii jira. Kolleejichatti qorataan qabeenya uumamaa Geetannat Said mala salphaa ta'een gabbina biyyee fooyya'aa jiraachuu dubbatu. Maloota uumamarratti hundaa'an kana hojiirra oolchuu keessatti kan hojjetamaa jiran kan akka daagaa marga dhaabuu fi kan biraa immoo ga'uu jedhamee kan naannoo kanatti beekamu qotee bulaan qabatamaan ogummaa isaa kan qabu biqiloota adda addaa filachuudhaan biqiloota gabbina biyyee dabaluu fi dhiqama biyyee hambisuu keessatti gahee olaanaa qaban kan akka waliinsuu, kan akka reejii, yeriyoo kan fakkaatan kana tooraan dhaabanii dalga dhaabanii dhiqama kana ittisuu fi gabbina biyyee dabaluudhaan oomishaaf oomishtummaa kana guddisuu irratti gahee olaanaa qaba jechuudha. Qonnaan bultoonni aanaa Deedoo ganda Garimaa Lammeessaa Mustafaa Sheenaasiriif abbaa Tamaam Abbaa Galaan duraan abdii kutannee turre amma deeggarsa nu taasifameen midhaan ijatti namatti tolu ooyiruu irratti argineerra jedhu. Waa'ee dhiqama biyyee irratti daagaa nu hojjetanii biqilaa adda addaa filannoo dhaabanii daagaa sana irraa jechuudha. Haala lafichi nuuf gabbatu. Biqilaa waan akka kan akka somboo kan jedhamu, waliinsuu kan jedhamu, yeriyoo kan jedhamu filannoo dhaabaniiti. Sanarratti immoo xaa'oos immoo nu dhiyeessanii jennaan firii kana haala gaariin argachuu dandeenyeerra. Rakkoon dura ture mirkaaniin dhabamee naannoo laannii tinfaan guddatee lafti keenya tabbataanaan hayiliidhaan madaabaraa ta'ee gaayaa dinnicha kan galchee bowwaa buusu lolaan irraa ittifamuu dadhabanii. Amma immoo eega jarri kun dhufanii isa alanaa kana isa barreen gaddaa irraa iyyuu ni alanaa eega jarri dhufanii asirratti mirkaanii kana qajeelchanii biqiltuu adda addaa miidhaa baay'anii timaa jiran nan bu'uusaa baafanne midhaanumti ijji isaa wal caala isa barreen gaddaatiin saala inni alanaa kun. Qorannoo waggaa jalqabaatiin bu'aa gaariin mul'achuu kolleejichatti qorataan biyyee fi qindeessaan piroojeektichaa Dr. Baayyoo Dumee kaasanii jiran. Pilootii 4 qabna lafuma kanarra tokkoffaan kan daagaa qofa qabu, lammaffaan daagaa fi marga kan walitti qabu, sadaffaan kan marga qofa qabu, arfaffaan immoo biizinasa suujal yookiin akka koontiroolitti kan jennu homaa qotee bulaan kanaan dura akkuma facaasu goonee ta'uu ilaalla jechuudha. Ijaan akkuma ilaallutti maasii irratti ilaallu abdii guddaa qaba. Moor immoo gaafa dhaabnee too bu'aa isaa argine kana jennee sirriitti ragaadha ibsuu hin dandeenye. Yuunivarsiitiin Jimmaa deeggarsa damdaneessa nu taasisaa jira kan jedhan bulchaan aanaa Deedoo Fadluu Zaakir piroojeektiin mala uumamaatiin gabbina biyyee fooyyessuu oomishtummaa aanichaa dabaluu kaasanii jiranii. Jimmaa Yuunivarsiitii wajjiniin bal'aadha kan hojjetamaa jiru.
keessumaayyuu lafti kun kanaan dura dhiqama biyyeetiin lafa baay'ee dhiqamaa turedha. Hektaara tokkorraas kuntaala 10 caalaa qonnaan bulaan gataa turre. Garuu wantoota naannoo isaatti argamu daagaa muruudhaan darbee dallaa gawaa adda addaa ijaaruudhaan dhiqama biyyee hir'isuudhaan hektaara tokkorraa kuntaala 40 hanga 45 argachuu danda'u qonnaan bulaan. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa Tijjaanii Tamaam qorannichi yeroo xumuramu aanaalee hundatti kan babal'ifamu ta'uu eeran. Hawaasa keessatti jijjiiramni olaanaa yeroo ammaa kana dhufaa jira waan ta'eef kana caalmaatti hawaasni keenyas qabate ogeessi keenya sadarkaadhaan jirus immoo hojii kanarratti sirriitti hirmaatee gabbina biyyee dabaluudhaan oomishtummaa keenya dabalaa deemuun baay'ee murteessaadha. Piroojeektii kana yuunivarsiitonni biyya Ingiliiz 2 maallaqaan tumsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa sa'aatii 12 irraa eegalee simbiraan gahaa ture xumurarra geenyeerra. Eeyyanii odeeffannoo bifa biyyaa keenyas marsaa lama addaan qooduudhaan simbiraan gahaa kan turre Aniraan Silashii akkasumas Jamilaa Jamaal turre irra deebiin isaa sa'aatii 4tti daawwachuu dandeessu. Gama keenyaan garuu odeeffannoo keenya xumurree jirra. Halkan nagaa isiniif haa ta'u. Olaa bulaa.